Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Sagantaa raadiyoo daandii haqaa torbanitti guyyaa 5 kan isiniif dhiyaatu yommuu ta'u, afaan Oromoon guyyaa 3 roobii kamisaaf sanbata. Sagantaan afaan Amaaraa guyyaa 2 kibxataa fi jimaata isiniif kan tamsaatudha. Raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa musliimaa bal'aati. Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قال في محكم تنزيله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا والصلاة والسلام على الذي قال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا أجيفتوتا هردفتوتا سجنتا راديو داندي هقا. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين. الحمد لله الذي جعلنا من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. أين ربي سبحانه وتعالى كان ديني كان نوف قوتين نئما إسانو رت أنجلاسي كان أنني إسانو كان إسلام ما مونوف جالتي أكسمس رسولك إن عليه الصلاة والسلام إرجما على ما قدينوف إرجيس. الحمد لله أمتك نرى كانوا تاسسيف. الحمد لله وردفتوت إسارا كانوا تاسسيف. أين أمنتين كن قوتم تجرتي دبلتك كسم بربادو. أين ربي سبحانه وتعالى أمنتي كان نفقو تجرى جاراكنا كيستي أمنتي وجيدا dhimmoonni adda addaa laaqamanii bifa amantii qabataa jiru. Rabbi nu haa tiksu. Warroottan gara jallinnatti deeman irraa Rabbi nu hin taasisin. Kabajamtootaaf dhageeffattoota hordoftoota keenya jaalalliif kabajni isiniif qabnu biyya keessaaf biyya alatti kan jirtan hundaaf kan onnee keenyarraa buqqaatee lageenniif tabbeen qaxxaamuree iddoo isin jirtanutti isin haa dhaqqabu. Xaa'ota keenya kan ganamaaf galgala mootummaa abbaa irree irratti qabsaa jirtan kan manarraa baatanii raasaa keessatti galaa jirtan gootota mirga keessan kabajsiifachuudhaaf carraaqataa falmataa jirtan dhugumatti kabajniif jaalalli isiniif qabnu akkasin jirtanutti isiniif haa dhaqqabu. Koreewwan keenya qaqqaalii waggoottan 4dhaaf qabsoo kan tidhisaa finniinsaa adda durummaan deemaa jirtan kan aarsaa kafalaa jirtan kan harka mootummaa abbaa irree keessa taa'as falmataa jirtan kabajniif jaalalli keenya bakka san jirtanutti isin haa dhaqqabu. Kan biyya keessatti amantii keessaniif akkasumas sabummaa keessaniin roorrifamaa jirtan kan masaajira keessanirraa ari'amtan kan madrasaan isinirraa saamame kan akkasumas ijoolleen keessan isinirraa hidhamanii manneen hidhaa keessatti roorrifamaa jiran maatiiwwan haadha manaawwan koreewwan keenya maatiiwwan gootota hunda kabaja guddaa isiniif qabna. Hawaasa keenya immoo kan biyya alatti argamtan kan ganamaaf galgal bololtanii qabsoo biyya keessatti gaggeeffamaa jiru kan deeggaraa jirtan kan miidiyaalee keessan utubaa jirtan kan maatii shahiidota deeggaraa jirtan kan maatii hidhamtoota gargaaraa jirtan kabajniif jaalalli isiniif qabnu akkaan guddaadha. Akkam jirtan nageenyi keessan badhaadha. Daadoo babaaroo namaa sa'ii keessan nagaa diqqaa guddaan nagaa ardaan keessan nagaa ke'een keessan nagaya olmaa bultiin teessan nagaya. Kabeelli isinitti bu'ee rakkina keessa jirtan Rabbi beela jalaa isin haa baasu. Kan qabsoo keessa jirtan kan rasaasa mootummaa fuuldura dhaabbata jirtan Rabbiin nasri isin haa gonfachiisu. Kan ijoolleen keessan manneen hidhatti darbaman Rabbiin ijoollee teessan manneen irraa baasu. Kan ijoolleen keessan karaa qabsoo kanarratti wareegaman hunda keessan Rabbiin obsa saniif haa kennu. Ijoollee teessan kan karaa qabsoo irratti wareegamaniif Rabbiin isaaniif haa araaramu. koreewwan teenna qaqqaalii bakka sin jirtanutti rabbiin
hidhaa isin keessa jirtan irraa rabbi isin hiikee injifannoo gaafiiwwan gaafattan wajjin deebii argattanii kan argitee injifannoon baatan rabbiin waa taasisu warra karaa kana keessatti du'ee hundaaf warra karaa kana gubbatti hidhame hunda rabbiin rahmata ofii keessa isaan haa godhatu yooyaa jennee harka fuune. Kun tamsaasa sagantaa raadiyoo daandii haqaa kutaa 143 January 7 2016 muddee 28 2008 Rabiul Awwal 27 1437 sagantaa keenya guyyaa kamisaa tamsaatudha. Radaha me dhaggeeffadha raadiyoo daandii haqaa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jarraa kanatti hawaasni keenya kan umrii kutaa kamuu keessatti argamu to'annoo miidiyaa jala ooleera. Lammiin kutaa umrii kamuu keessatti argamu miidiyaa gubbatti hirkattoota tahee mul'atama. Miidiyaan ilma namaaf fedhii bu'uuraa qaban kan akka uffataa fi manatti barbaachisaa taheera. Hawaasni miidiyaadhaan humna jabaa qabu addunyaa konkolachiisaaf hawaasa bitaa jira. Qabatama kanaan miidiyaa ifii qabaachuun yookaan uumuun akkaan barbaachisaa ta'uun isaa shakkii hin qabu. Dammaqiinsa sammuu hawaasaa gama fooyyessuun odeeffannoo madaalawaaf dhugaaf miidiyaa ifii kan beekumsa oomishu jiraachuun isaa murteessadha. Ololoota miidiyaa abbummaan isaanii kan biroo ta'aniin dhaadheeffamaniif ergaawwan sobaa ifirraa ittisuuf sirreessuu keessatti miidiyaan ga'ee ifii isaadhaa qaba. Bu'uuruma kanaan raadiyoon daandii haqaa yaada koree keenyaaf akkasumas aalimootaaf obboleewwan keenyan eegii hundeeffamtee gama hawaasa isheetti tamsaa'uu eegaltee jalqabee hanqina odeeffannoo hawaasa musliima gidduutti jiru hamma dandeettii isheetiin gootuudhaaf yaalii barbaadu taasisaa argamti. Raadahaan roorroo hawaasaa irratti kallattiilee adda addaatiin aggaamamaa jiru hordofaa hawaasa bal'aaf saaxilaa turtee jirti. Raadiyoon daandii haqaa toora sabaa hima hawaasaaf dhaqqabuun malutti hunda sagantaa ishee tamsaasaa turteetti. Raadahaan hawaasni aqiidaa qulqulluu isaa akka beekuuf aqiidaa irratti xiyyeeffattee barnoota aqiidaa qulqulluu kennaa turtee jirti. Raadiyoon daandii haqaa hojiiwwan hojjetaa jirtuun dabalata hojiiwwan biroos hojjechuuf karoora baafattee raawwii isaaniif socho'aa argamti. Hojiiwwan raadiyoon daandii haqaa hojjetan itti fufaansa akka qabaataniif hojiiwwan karoorfaman akka gama lafatti bu'aniif kana caala hawaasa tajaajiluu akka danda'amu deeggarsi hunda keessanii ishee barbaachisa. Raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa bal'aati. Raadahaan kiyya keessan keenya hundaati. Kun ta'uu isaatiin hawaasni muslimaa hunduu raadiyoo daandii haqaa cinaa akka dhaabbatuuf deeggarsa barbaachisu akka taasisu waamicha keenya dabarsina. Raadahaa gargaaruun hanqina odeeffannoo hawaasa keenya gidduutti jiru cufuuf yaalii taasifamu haa deeggarru. Raadahaa gargaaruun baadiyyaa adda addaa keessatti sababa diinitiif obboleewwan keenya roorrifamaa jiraniif sagalee haa taanu. Raadahaa gargaaruun hawaasni aqiidaa qulqulluu aqiidaa jallataarraa akka of eeguuf yaalii taasifamu haa deeggarru. Raadiyoo daandii haqaa gargaaruun qabsoo hawaasa muslimaa haa deeggarru. Raadiyoo daandii haqaa, raadiyoo daandii haqaa, raadiyoo daandii haqaa, raadiyoo daandii haqaa. Raadiyoo daandii haqaa kan gargaaruu barbaadan teessoowwan maangadiitiin akka nu argachuu dandeettan isiniif ibsina. Biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Makkaa lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 53642665 maqaan abbaa biyyaa. Magaalaa Riyaad lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 5166425 maqaan Abu Abdul Gaffaar. Magaalaa Jiddaa lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 5531
sagal torb shan saddeet maqaan Hayaat Muhammad magaala Alqasiim lakkoofsi bilbilaa duwwaa shan shan afur saddeet saddeet tokko lam sagal ja'a maqaa Fatiyaa Umar akkasumas lakkoofsa bilbilaa dabalataa duwwaa shan duwwaa torb saddeet duwwaa sadii sagal lam maqaa Zamzam Heeyi magaala Dammaam lakkoofsa bilbilaa duwwaa shan sadii tokko sadii torb tokko ja'a sadii torb maqaa Alimmaa Jamaal Alii magaala Jiizaan lakkoofsa bilbilaa duwwaa shan sadii ja'a sadii afur shan sadii shan shan maqaa Zaharaa Imaam biyya Oomaan lakkoofsa bilbilaa duwwaa duwwaa sagal ja'a saddeet sagal torb ja'a saddeet ja'a sadii shan tokko maqaan Raabiyaa Muhammad biyya Kwaatar lakkoofsi bilbilaa duwwaa duwwaa sagal torba afur torba duwwaa duwwaa tokko shan torba maqaa Abu Abdallah Hamzaa Kuwait lakkoofsi bilbilaa sagal torba saddeet duwwaa ja'a torba duwwaa ja'a torba duwwaa yookaan shan duwwaa shan torba sadii afur torba maqaan Fooziyaa Zaakir United Arab Emirates Sharjah fi naannawa ishee lakkoofsa bilbilaa duwwaa shan duwwaa sagal saddeet sadii ja'a torba sadii torba maqaan Abdallah Umar teessoowwan biyyoota fi magaalota biroo akkuma irratti hojjannee xumurreen isin beeksifna jaalleewwan keenya paayipaalii fayyadamtan haala salphaa ta'een websaayitii keenya kan raadiyoo daandii haqaa www.dandihaqaa.net gubbatti gumaacha keessan nuuf dhaqqabsuu ni dandeessu raadiyoo daandii haqaa tumsuun hawaasa keessaniif sagalee tahaa raadiyoo daandii haqaa sagalee hawaasa muslimaa bal'aati raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa raadiyoon daandii haqaa raadiyoo haqaa dhaabbatti qabsoo dhugaa rabbuuramtee miidiyaa hawaasa bal'aa ibsituu dukkana wallaala raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa eeyyan raadiyoon daandii haqaa qabeenya keessan hundaadha qabeenya keessan kunuunsuun dirqama keessaniidha raadiyoon daandii haqaa hojiiwwan kana caala darana jabaattee akka hojjettuuf gumaachi keessan murteessadha maashaallah rabbiin hunda keenya warra injifannoo goonfatee biyya ofitti nagaadhaan walitti sassaabamurraa rabbi nu haa taasisu warra miidiyaan kun argitee miidiyaa guddatee hawaasa isaa gama toora televiizoonadhaan tajaajiluurraa rabbi nu haa taasisu maashaallah kabajamtootaaf dhageeffattoota hordoftoota keenya sagantaawwan keenya guyyaa har'aa qindeeffannee gama istiidiyootti seennee jirra sagantaawwan keenya guyyaa har'aa qopheeffannee gama istiidiyootti seennee jirra sagantaawwan keenya guyyaa har'aa keessatti qophiilee xiinxala odeeffannoo tibbaan kana ilaalchisee obboleetti teennaa gaazexeessituu raadiyoo daandii haqaa Ummu Bilaal wajjin taasifnee qabna akkasumas qophii imala ilmii keenya guyyaa har'aa keessatti seenaa Sheekh Junayd Muhammad Abdurrahman qophii galmee seenaa keenya guyyaa har'aa keessatti qaroominni maal jechuudha qaroominni islaamaa immoo maal fakkaata waan jedhu keessatti kan ilaallu taha maashaallah sagantaawwan kanneen hunda tartiiba isaanii eegnee gama keessanitti kan isiniif dhiyeessinu taha sagantaa guyyaa har'aa kan qindeessee isiniif dhiyeessu an obboleessi keessan Hamzaa Booranaati gama kutaa teeknikaatiin obboleessi keenya Abul Khayr hamma xumuraa sagantaa keenyatti nu wajjin tura gama sagantaa keenyatti osoo hin tarkaanfatiniin dur guyyaa kaleessatti rakkina teeknikaatiin obboleewwan keenya gaafis deebii irratti hirmaattan nashiidaa osoo isin hin affeeriin bira darbinee turre dhiifama guddaa har'as nurraa taa isiniin jenna nashiidaa munashida Sayf al-Islam
kan goraa islaamummaa irraa jettu obboleewwan saganticha irratti hirmaattaniif deebii guutuu deebiftan isin affeerraa obboleewwan deebisan kan guyyaa kaleessaa dogongoraan maqaan isaa hin waamamin obboleessa keenya Abdul Hakim Tahaa godina Baalee magaalaa Agarfaa irraayi nashidaa Sayf al-Islam goraa islaamummaa jettu isin affeerree jirra turtii gaarii bisatanurraa goraanurraa lakka goraanurraa lakka goraanurraa gora islaamummaa duwwaan namayna milkiin hin argamtu kullaani faajina hidaafi ajjechaan lammiin iraarsina ummata nagayaa ifittiin kaasina harkumaan qottanii ifin awwaalina yaan hin argamtu islaamummaa tunnaan tanan dagatina Gaabii yaa obboleessa deebii karaa Rabbi Gaabii yaa obboleetti deebii karaa Rabbi Gaabii gurra finduuchini mee banadhu qalbii Gaabii yaa obboleessa deebii karaa Rabbi osoo sodaana maa durumaan dubbannu osoo harka kullaa qawwee duran dhaabbannu waa gargaarsa namaa takkallee nabdannu gargaarsa Rabbii irraa abdii murannu qaama qalbii guutuu Rabbi irraa harkanne silaa jiddunyaa dandammii dadhabne diin islaamaa tiisuuf lubbuullee wareegne جنة الفردوس بريو أركن مالت الرافا بمال ما دبني صدا وياني دا مردهن تاو إلهي نتيسو متكانته تكي موجرو من ملكي شهيد ما يوكي مالت بيكا ايتي بدافما إن شاء الله نمونا دينا الرأني قرتن الرابرا بودكا سلبني خدينا جلدمتو كابيني وياني دينا فينتم سني قلبين يا دمالي غابي يا أبو ليسات بخرا ربي غابي يا أبوليتي دبي خرا ربي غابي غرم فندوتني مبنت قلبي غابي يا أبوليسا دبي خرا ربي kabajamtoota hordoftoota keenyaa kanatti aansuudhaan qophiin keenya xiinxala oduu akka armaan gaditti qabannee isiniif dhiyaannee jira turtiin keessan nu faana haa ta'u. kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota sagantaa raadiyoo daandii haqaa sagantaa keenyaa odeeffannoo guyyaa har'aa keessatti oduuwwan biyya keessatti dhiyeeffamaa jiran haala wayitaawaa kanaa irratti gaazexeessituu raadiyoo daandii haqaa obboleetti teennaa Ummu Bilaal wajjin xiinxala oduu haala wayitaawaa gubbaatti taasifna. haala wayitaawaa kana keessatti akkuma beekamu mormiin dhimma maastar pilaanii magaalaa Finfinnee fi akkasumas naannawa addaa Oromiyaa dabalatee sochiin jabaan gaggeeffamaa jira. mormiin kun sadaasa keessaa jalqabee hamma ammatti Finfinneetti fufee jira. mormii kana keessatti hedduu wareegamaniiru lakkoofsaan 4,000 ol kan ta'an lammiileen mana hidhaatti darbamanii jiru. manni hidhaa guutee hamma manneen barnootaa keessatti namni hidhamu. akkasumatti bifuma wal fakkaatuudhaan ammoo hooma waraana mootummaa qubtumni isaa yuunivarsiitii keessatti hamma ta'e oolee bubbulee jira. dabalataan ammoo barattoonni asbuuteen isaanii dhabaman namoonni asbuuteen isaanii dhabaman namoonni immoo raasaa keessatti fannifamanii argaman
reemti isaanii bishaan keessatti darbamaa argamaa jiran namoonni boolla keessatti darbamaa argamaa jiran guchisuu kanneessan adda addaa raawwataa jira ammas kana wajjin mormiin cimee bakka hundaa itti fufee jira guyyaa har'aattis godina Harargee dhiyaa aanaa Daaroo Labuu akkasumas magaalaa Asaboot keessatti mormiin jabattu geggeeffame mormiin jabaa hawaasa bal'aa hirmaachisuu yeroodhaan geggeeffamu kun tarkaanfiin dargaggeeyyiin fudhataa jiran karaa cufuu irraa jalqabee sagalee isaanii dhageessisuu waan adda addaa irraa geggeessaa jiran kana hojiidhaan immoo qaamonni mootummaa ammallee akkuma duraan dhisan waraana agaazii kallattii adda addaadhaan fidanii ummata keessatti jissanii ummata sodaachisuuf yaaliin isaan taasisan guyyuma har'aa keessatti guyyaa kaleessaa mormii magaalaa Hirnaatti taasifameen namoonni 200 ol hidhamanii jiru adeemsi deemamaa jiru kun mootummaan hamma yoomitti itti fufuuf ta'a qabsoon kunis immoo hamma yoomitti itti fufuuf taati mootummaan waraana isaa kanatti fayyadamee cabsuu danda'a oduuwwan jijjiiran kan irratti mee obboleettiin teenya Ummu Bilaal wajjiidhaan xiinxala goonuu qabna mee Ummu Bilaal akkaataa odeeffannoo guutuu qabduudhaan haala dhiheenya kanatti gara Harargee fi gara Shawaa irraati odeeffannoo qabnu kanarraaniin mee haala adeemaa jiru kan akkamitti hordofaa jirta? Egaa Hamza tarii kun marii ajandaa gaariidhaan natti dhaggeeffattoota keenyaaf guyyaa har'aatti filatte akkuma atuu ibsite akkuma atuu jette tarii mootummaan abbaa hirree hawaasa biyyattii irratti waan inni geessisaa jiru tarii ji'a tokkoof siqaa jira. Kun tarii haala qindaa'een qabsoon hawaasni gaggeessuuf uummanni diddaa gabrummaa gaggeessu kun hamma walitti fufiinsaan haala qindaa'een ji'a tokkoof hafuuf malee kun tarii keessaa qabsoo haala harca'aa ta'een qabsaahamaa dhufeef har'arratti sadarkaa bakkeetti ba'ee sadarkaa biyyaatti cimeetti fufuudha jechuudha. Tarii kun maanni kan namatti agarsiisu abbootiin hirree yoomillee gizee hunda tarii gaaffii hawaasaa karaa nageenyaaf karaa qindaa'een gaafatanu. Gaaffii sana deebisuudhaan ol humnatti fayyadamee tarkaanfii adda addaa fudhatee akkuma kana duratti baratetti haala sanaan itti fufuudhaaf jechuudha kan inni deemu. Akka atuu ibsite tarii Hamza maanni barataa qalamaaf waraqata qofa of hirkaa qabutti tarii mirgi koonaaf kabajamu gaaffiin hawaasaa kun haa deebi'u gaaffii jedhu qabsoo jedhu barataa gaggeessuuf. Hawaasa nagaa bahee mirgi koonaaf kabajamu jedhee gaaffii mirgaa gaafatutti hawaasa harka duwwaa jirutti dhukaasuu jechuun abbootiin hirree tarii yoom gaaffii hawaasaa deebisanii karaa diimokiraatawaadhaaf karaa seera qabeessaan biyyattii bulchuurra hawaasa sana wajjin jiraachuun gizee hunda tarii humnaan jechuudha kan jarri yaadanu. Kana akkasitti yaaduun jara immoo eessaanuu akka jara hin geenyedha jechuudha kan inni mul'atu. Maaliif ta'e Hamza kun kan namatti agarsiisu akkuma atuu jalqaba irratti kaas tarii mootummaan kun waggootni 25f humnaan jechuudha kan inni hawaasa kana hacuucee bulchaa ture garuu hawaasatti yeroodhaa gara yerootti itti baay'achuurraan jechuudha hawaasni hadheeffatee kan inni lolaa jiru jechuudha. Kana duratti tarii nama 2-3 ajjeesan mana hidhaatti hawaasa haranii hidhan. Namni dhaabbachuutu mul'ata ture jechuudha. Garuu hammarratti haala qindaa'een gizee hunda mormiin kun kan gaggeeffamu ta'uu isaati jechuudha. Kan namatti agarsiisu kan hawaasni keenyas haala jechuudha kan inni socho'aa jiru. Kun daran akkam mootummaa kana akka inni hawaasni hadheeffateef hagam akka itti ulfaate kan namatti agarsiisudha jechuudha. Tarii kun hanga yoomitti humnaan yaada humnaan innammoo hadha jechuun hawaasa bal'aa baay'ee waan hin fakkaanneef waan galma gahuu hin dandeenye ta'uu isaati jechuudha. Kun kan sitti agarsiisu maalni tarii etuu humnaan moohatee etuu humnaan uummata kana dhaabsisuu hin danda'ame ji'a tokko ittiin fudhatu ture jechuudha. Tarii namoonni barataan baddaa keessatti fannifamee arguun naannoo doormiitti ajjeefamanii barattoonni argamuun ibin nama hiriira nagaa harka duwwaa ba'e itti dhukaasanii ajjeesuun kun tarkaanfii suukanneessaa hedduu fudhatamee jira jechuudha. Tarkaanfiin kun tarii hammaateetti hafuufu malee tarkaanfii kana duras baramaa ture jechuudha. Tarii hamma kun bakkeetti ajjeesuudhaaf manneen hidhaa keessatti reebinsi ajjeefamee dargaggeessa meeqatu dhumarraa namoota gaaffii mirgaa gaafatan meeqatu ajjeefamanii dhokataa jiru.
kun tarii seenaan bor kan ifatti baasuudhaaf namoonni gochi kun irratti raawwate qabatamaan kan nu ibsaa jiraniif kan qabatamaan ilaalaa jirru ta'uu isaati jechuudha Hamza. Kanaaf tarii abbootiin hirree yoomillee humnaan yaaduun jarraammoo galma barbaadan akka jarri hin geenye akka namatti agarsiisu tarii mootorwwan kana dura gocha akkanaa raawwataa turan irraa barumsa argachuu qabu. Garuu tarii barachuudhaaf gaaffii hawaasaa sana deebisuudhaaf qophii ta'urra hammas humnaan nammoo hadha waan jedhudha kan inni yaadu. Sun immoo galma gahuu akka hin dandeenye tarii ifatti muuxannowwan kana dura biyyootii mootolii diktaatar ta'anii hawaasa jaraa bulchan irratti tarii bu'aa akkamii akka argatan keenyaayyuu seenaa wanti nu barsiisu jira. Kanaaf kana tarii mootummaan abbaa hirree uummata akkas godhu kun gocha isaarraa dhaabbatee gaaffii hawaasaa kana gara nageenyaan deebisee gaariidha waan jedhuun qaba Lamza. Tarii kanuma yaannaan sii kennuu barbaadu Hamza. Tole Mubilal barakallahu fiiki dhuguma amma immoo bar as biratti amma adeemsa mootummaa kana wajjiidhan dhaloonni kun yuunivarsiitota adda addaa keessatti sodaa kana dhiisuun isaa kun sodaa isaa cabsuun isaa kun namni du'a sodaachuu dhiisee jira yeroo ammaa kanatti maal jechuudha kun yuunivarsiitii isaa keessa waraanan inni marsee jiru keessatti nyaata nyaannu jechaa nyaata lagataa jiru obboleessi isaa irraa ajjeefama inni bor hiriira gubbatti bahee karaa cufaa jira adeemsi gootoma akkasii kun kan dargaggeeyyii irratti mul'ataa jiru kun maaliif jettee yaadamee Mubilal wanta na dhibu keessa mootummaan kun qawwee rasaasaadhaan dargaggeeyyii kana dhaabuu hin dandeenye dargaggeeyyiilleen dhaabbachuu hin dandeenye akkamitti argita kan tarii Hamza kana dudduubbeetti deebinee ilaaluun keenya barbaachisaa ta'a. Kana maaliif kan isii kaasu tarii qabsoonni hawaasa Oromoo yoo waggoottan dheeraa lakkoofsisellee qabsoo uummata muslimaatiin meemee wal qabsiisnee ilaallu dhimma kana Hamza. Kana maaliif kan isii kaasu qabsoo uummata muslimaa qabsoo waggaa 4 gaggeeffame tarii nu hundinuyyuu wal qixa kan beeknudha. Qabsoo kanaaf tarii ajandaan keenya yoo adda adda ta'ellee wal qabsiisnee asirratti ajandaan adda addaa miti qabxii lammaffaa irratti mariin kennaa fi odeeffannoo xiinxala itti kenninu qabxii dhimma amma waggoottan afran kan qabsoon keessa darbe kan qabsoon keenya waggaa afran kana keessa akkamitti dabarsine jabeenni nu argisiifnellee maalidha yeroo ammaa kanatti immoo sagaleen keenya dhagaamuun ulamootallee yaadachuu qabna warroottan shahiida nurraa ta'an yaadachuu qabna ziyaaraan gaggeeffamuu qaba wanta jedhu jirullee odeeffannoon kunillee wanta jiruuf kana wal qabsiiftee boodarraalleetti waan itti dhufnuuf rakkoon qabu itti fufi Mubilaan. Okay. Egaa zamanni kun wanta ni dhimma qabsoo muslimaa siikaase bu'uura guddaa gateerra jedheetani kan ilaman waan qabsoon ummata muslimaa sochii biyyattii keessatti gaggeeffamuuf qabsoo nagaa biyyattii keessatti gaggeeffamuuf maaliif kanan siigaasu qabsoo waggoottan arfanii darban itti gaggeeffaman keessatti qabsoo nagaa gebeessa ta'an itti gaggeeffamaa turanii qabsoo sana keessatti wareegama hedduu kaffalamanii jiru Hamza akkuma bu'aawwan argaman wareegamni hedduu kaffalamee jira tarii wareegamni lubbuu kaffalamee jira namoonni uummanni muslimaa kumaatamaan malu haddarratti manneen hidhaa keessatti tarkaanfiin adda addaa irratti fudhatamaa murtiin haqa qabeessan taaneef murtiin baay'ee nama gaddisiisutti fudhatamaa jira kun maal sitti agarsiisa tarii qabsoon uummata muslimaa sun maaliif akkas etu ajjeechaan irratti gaggeeffamu hidhaan itu irratti gaggeeffamu biyyarraa ari'amuun itu irratti gaggeeffamu madrasaawwan masgiidawwan kun hunditu dhiibbaan kun dhaabbileen muslimaa hundi cufiinsitu itti gaggeeffamu qabsoon kun cimeetti fufuunsa kan inni itti agarsiisu tarii diddaa mootummaa kanaatiif dhiibbaan mootummaan kun uummata irratti geessisaa jiru hagas tarii lubbuu dabarsanii kennanuudha ol kan akka gahe kan namatti agarsiisu ta'uu isaati jechuudha Hamza. Haaluma wal fakkaatuun dhimma qabsoo hawaasa keenyaatti immoo yoo dhufne dhimma qabsoo uummata Oromootiin wal qabsiisnee kunis haaluma wal fakkaatuun jechuudha Hamza kan nu ilaaluu qabnuun. Maamni tarii wanti kun qabsoon tokko tarii bilisummaan tola taa'amtee akka hin dhufne hawaasni kan hubataa dhufe kan ta'uu isaati jechuudha kan inni namatti agarsiisu. Maaliif tarii qabsoon seenaadhaanis akka beeknutti seenaawwan akka nutti agarsiisanutti
qabsoon tola taa'amtee dhufti akkan jirre tarii dargaggeessis ta'ee hawaasni akka hubataa dhufe kan namatti agarsiisudha tokko. Lammaffaa immoo kana qabsoo kana hagam jibbiinsa mootummaa kanaaf uummanni kun qabu. Tarii namni muraasni irratti lubbuun isaa dabarsee kennee biyyattii kana bilisoomsuudhaaf hammam qophii akka ta'e kan namatti agarsiisudha jechuudha Hamza. Tarii mootummaan kun yoo irraa barachuu barbaadee fi irraa barachuu qabaate tarii rabbii gurra jaraaf kennu. Tokkoffaa qabsoo uummata musliimaa irraa barachuudha ture. Hidhiinsi ajjechaanitu irratti gaggeeffamu still now hadhaa walitti qabsoon sun daran cimee akka itti fufe kan namatti agarsiisudha. Haaluma wal fakkaatuun immoo qabsoon uummanni Oromoo gaggeessaa jiru hanga tokko cimee kan itti fufe ta'uu isaati jechuudha. Maaliif seeti Hamzaa kun? Kana dura tarii mootummaan abbaa irree biyyan bulcha jedhu kun walitti bu'iinsa adda addaa hawaasa keessatti uumuudhaan jechuudha. Tarii uummanni akka dhimma siyaasaa hin yaanneef, uummanni akka xiyyeeffannaa siyaasaa hin kennineef walitti bu'iinsa sabaa gaggeessaa, walitti bu'iinsa amantii gaggeessaa, even walitti bu'iinsa namoota muraasaa gaggeessa jechuudha. Kun maaliifi hawaasni attenshiniinsaa gara walitti bu'iinsa interferansiin walitti bu'iinsa waliinii qofa gaggeessee tarii isaa wajjin walitti bu'iinsa akka hin jiraanneef adda addaa uume jechuudha. Amma fakkeenyaaf Oromiyaadhuma keessatti yoo fudhannee ilaalle Hamza. Naannoo tokko tokkotti walitti bu'iinsi daangaa akka uumamu taasifama. Walitti bu'iinsi sabaa yoo jiraachuu baatellee walitti bu'iinsi gosa akka gaggeeffamu taasisa. Naannoo tokko tokko irratti immoo walitti bu'iinsa ajandaa amantii gaggeessa jechuudha. Kun maamni ajandaa adda addaa uumuudhaan hawaasni akka attenshiniinsaa gama siyaasaa akka hin yaanne, gama dhiibbaa mootummaa akka hin yaanne haala inni itti taasisutu jira jechuudha. Garuu sana uummanni irratti dammaqee haddarratti walitti bu'iinsi waliinii akka hin baasneef ajandaan kun ajandaa mootummicha kanaaf ta'u akka ta'e uummanni irratti baree qabsoo kanaaf daran cimee kan ta'e akka ta'e kan namatti agarsiisudha waan ta'eef Hamza. Tarii kanuma Hamza kanan sii kaasu kana fakkaataan yaadni an qabu. Tole maashaallah Ummu Bilaal haqiqatan amma keessattuu just wanni asuma irratti kaafte mootummaan akka argitee xiyyeeffannoo qabsoo hawaasa jijjiiruu kana irratti hojii guddaa hojjetaa ture. Isaa milkaa'uu hin dandeenye yookaan quraan ciree yookaan boombii buusee yookaan gosaaf gosa ajjeesee gidduu kanarratti amma haala amma jiru kanaadhaan kana dura immoo tooftan akkana kun hedduu isaaf milkaa'ee ture uummanni waan dammaqiinsa hin qabneef gara Jimmaa kanarratti sochii mootummaan kun gaggeessedhaan wanni hedduun uumamee ture kanaan dura gara uummata kibbaa kana keessatti illee wanni akkana kun uumamee ture kallattii adda addaadhaan hojiiwwan inni ofii isaan diraamaa hojjeteedhaan aninneen waan beekuu qaba uummata argitee naannoo Oromiyaa keessa uummata godina Booranaadhaaf Gujii walitti buusuudhaan Booranallee argitee uummata kibbaa wajjiidhaan walitti buusuudhaan asuma keessa immoo Booranaaf Garrii Gabra walitti buusu gama kaaninillee akkasuma uummata argitee Affariif Iisallee walitti buusuudhaan gidduu kana keessatti inni immoo akka jaarsummaa seenee dubbii qabbaneessuudhaaf nama nagaa ta'ee gidduu seenee umrii isaatti dheereffata uummata kana akka inni nagaan ta'an uummata nagaadhaan waliin jiraatu uummata kana walitti unkuruudhaaf maal jennaan uummanni kun nagaa ta'ee jennaan walii galee jennaan wal dhagahee jennaan rakkinni isa gubbatti uumamu beeka uummanni kun gaafii mirgaa gaafachuu jalqaba waan dhabee gaafata waan kan akka inni hin arganneef akka inni immoo waan kan gara gaafii mirgatti hin taakkineef walitti isaan unkura uummata musliimallee irratti wanni inni gaggeessaa ture kanaadha mee gara boodatti haa deebinu obboleetti kennaa gaafa qabsoon jalqabamtu kanarraa kaasee uummanni musliimaa cichee qabsoo irratti jira waggaa 4dhaaf qabsoon kun hoggansa qaba hoggansi isaa eegii mana hidhatti obboleewwan keenya koreen keenya hidhamteen booda gama toora feesbuukidhaan peeji sagaleen keenyaa dhaga'amu kan dingisema gubbaadhaan qabsoo gaggeessaa jiran qabsoo waggoota 4 kana gaggeessine kana keessatti mee atini istirateejiin gaggeeffamaa ture bahaa ture kanaan dura dhiibbaa uumuu dadhabeetidha mootummaa kana irratti argitee ka deebii argachuu hin dandeenye deebii kenna gaafii sadaaniif deebii argachuu miti inuma dubbiin nutti jabaatee masjiidotaaf argitee madrasaalee kenna hunda dabarsinee kennee jirraam
gaafii sadaan sanuu amma kaasuun hin jirtu inuma guututti gaafiiwwan hedduu amma dabalata qabna koreen nu haa hiikamanu masjiidonni keenya durii nu haa deebi'anu madrasaaleen nuuf haa deebi'anu namoottan hidhaman bakka hidhaman nuuf haa hiikamanu gaafiiwwan hedduu dabalannee jirra. qabsoon nu gaggeessaa turre gama mootummaatiin argitee nu karaa nagaan deemnus mootummaan qabsoo keenya kan cafaqee ajjeesee bakka hin taanetti geessaa jira ammallee yeroo ammaa kanatti illee immoo biyyattii san keessatti cunqursaan kallattii hundaan nutti jirti ummanni islaamallee cunqursa ummanni oromollee cunqursa qaba ummanni kiristaanallee ummanni amaarallee ummanni argitee kibballee ummanni affaarillee ummanni hunduu rakkoo keessa jira namni rakkoo kana hunda gaggeessaa jiru mootummaa abbaa irree kana yeroo ammaa kanatti mootummaa abbaa irree kana nu hundarratti rakkoo gaggeessaa jiru irratti waliigallee bikka irratti falmachuuf irratti qabsaa'uu qabnutti istiraatijiin akka qabsoo hawaasa musliimaa waggoota afran dabraniif gaggeessine maal fakkaatan har'as immoo istiraatijiin bahaa jiran akkuma kanaan dura istiraatijii argitee mootummaan irratti dhiibbaa uumuu danda'u maaf baasuu dadhaban rakkinni jiru maalidha waggoota afran kana keessa argitee of ilaaluun barbaachisaadha jajjabeenni keenya maalidha dadhabbiinni keenya maalidha wanni nu arganne maalidha wanni nu dhabne maalidha waan jedhullee argitee ilaaluudha qabna adeemsa keenya kana mi'atiin keessumattuu gama dhuma waggaa afraffaa kanarratti wanni attiin taltumaanidha. Hamzaati waa'ee adeemsa istiraatiijii qabsoo uummata muslimaatiin wal qabsiisee waan hedduu keessa baaneeti kan waggoottan arfannee darbaniif kan adda irra geenye. Tari istiraatiijiin uummanni muslimaa hordofaa turre hundisaa galma geenye jechuus hin dandeenyu hundisaas galma gaheera jennee xiinxaluudhaaf nu dhiba jechuudha. An akka nama dhuunfaatti tarii wantan yaada tokko kaasee tanas irratti deemuudhaaf istiraatiijiiwwan uummanni muslimaa hordofaa ture tarii dhibbaawwan inni mootummaa irratti geessisaa ture hedduu jira jedheetanii kan yaadu tokko Hamza. Akkamitti yaada ta'e Hamza? Even bu'uura qabsoo uummata Oromootiif istiraatiijiiniif adeemsi uummanni muslimaa qabsoon uummanni muslimaa gaggeessaa ture bu'uura ta'e jedheetan jechuudha kan yaadu. Maaliif ta'e fakkeenya guddaa ta'ee jira biyyattii keessatti. Tarii qabsoo gaggeessuun akka biyyattii keessatti wareegama lubbuus ta'e wareegama hidhaa wareegama reebichaa kaffaluun homaa akka hin taane ummata kana barsiisa. Asirratti Ummu Bilaal dhiifama wanni an jechuu barbaadu jalqaba irratti qabxii kaafte kana inuma uummanni keenyatu aga bara 1997 yeroo filannoo sana mootummaan cabsee yoo argite uummanni rifatee manatti galee jira. Gaafii mirga kaasu kan kaatti ka'e uummata musliimaa kan akkuma amma dubbii kan kana uummanni musliimaa osoo argite lafaa kahee yeroo jalqabaaf bara 1997 irraa kaasee namni hiriira nagaa bahee hin jiru namni mirga gaafachuudhaaf argite sagalee isaa dhageessisee hin jiru adda durummaadhaan namni waan kanaaf argite yaada kan kee jabeessuudhaaf namni waan kanaaf adda durummaadhaan itti bahee yaada isaa gaggeessaa ture uummata musliimaa kan wanni ammallee gaafii kiyya wal qabsiisee akka hubatu barbaadu jalqabbiin qabsoo kennaa akkaan kamilkiiti. Iwwan gurguddaa argamsiisee jira. Keessumattuu mootummaa kan argitee gaafii gaafachuu danda'u koree keenya ijaarrannee koree seera qabeessa itti ergannee onnee guutummaadhaan gaafii gaafachuun qabxii guddaadha. Warroottan argitee saniin booda dhaabonni siyaasaatu kalafaa ce'anii hiriira nagaa gaafachuu haa ta'u waan hedduu haa ta'u ibsa baasuu haa ta'u eegi uummanni musliimaa itti seeneen booda. Amma keessumattuu gaafeen kiyya kan ta'u adeemsi nu jalqabatti kaane sun adeemsa jabaadha. Hamma koreen hidhamanillee eegisaniitillee sagalee keenya dhageessisu haa ta'u istiraatijiin immoo eegee kanarratti istiraatijiin bahaa jiran jalqaba irratti akka jalqabbii isaa sun ta'uu hin dandeenye. Istiraatijiin tokko eegee argitee fakkeenya namni argitee akka masjiida irratti bahee sagalee dhageessisu eegi waamtu taate yeroo inni masjiida sagalee bahee dhageessisuuf mootummaan ka ejjeesu eegi ta'e ka hidhu eegi ta'e istiraatijii kanan dhiifte ofirraati irratti nama waamtu. Maal jennaan mootummaan eeginni masjiidatti dhufee nama ajjeesu taate ati masjiidatti dhattee sagalee hankee dhageessistee argitee mootummaa hanirratti dhiibbaan uumtu iyyanii galan jedha akkuma isaanitti baratee iyyanii galanu jedha eegi akkas taate immoo dubbiin istiraatijiin qabsoo nagaa kun karaa adeemsa nagaan deemamu kun 300 olittu jira jechuutu jira. Eegi kan dubbiin masjiidaan ta'in dubbiin argitee yeroo salaata iidaa irratti ba'anii balaaleffannaa dhageessisuun sun
balaaleffannaa dhageessisu jechuun uummanni argitee gubaa keessa isaa ittiin ibsata malee mootummaa irratti dhiibbaan inni uumu hin jiru mootummaa woonni guddate biyya san keessatti woo balaaleffannaa illee dhiibbaa ni uuma jedhan argitee miidiyaan biyya alaa hoo jiraate ka sagalee uummata kan dhageessisu guutumaa guutuutti miidiyaan hin jiru mootummaan miidiyaan hin jiru sanillee irraa wanni inni sodaatu hin jiru kaani haasawa kan kee dhiifama sirraa fuudhee wanni an amma tuquu barbaadu istiraatejii argitee jalqabbii ittiin deemne sun eegiin ta'in istiraatejii jijjiiranii fakkeenya qarshii irratti katabuu jechuu saantimoota guuruu jechuu gabaa irraa baasuu ikonomii mootummaa kan laamsheessuu wanta akkana kakkan warroottan argitee majliisa seeranalaa ummata keessatti argitee ummata dhibaa jiran akka wajjin nyaan akka wajjin dhunne akka salaamaa irratti hin qaraan argitee ummata roorrisu amma yeroo amma kanatti dhiifama irraa ta'e ummanni majliisa argitee TV irratti bahee dhufee muslimtoota waabiyyaa warra akkasii maali jedhee ummata abaaree dhufee ummatuma kan keessa nagaadhaan lapheesaa dhibee nagaadhaan jiraata konfidensiin itti dhagaame wanni akkasii kun argitee akka hafuufummoo hawaasni argitee tarkaanfii fudhachuu danda'a maal jennaan namni kun argitee beete mangistii yookaan masara mootummaa keessa jiraatu ummata keessa jiraata isa kanarratti maaf tarkaanfiin hin fudhanne tarkaanfii fudhachuu jechuun ajjeesuu jechuu miti akka namni sin dubbifne isa iyyuu ziyaarre gochuu akka argitee salaamaa iyyuu jaallifne waan akkasii istiraatijiiwwan biroo kan mootummaa irratti dhiibbaa uumuu danda'an mootummaan kun yeroo ammaa kanatti qabeenyota adda addaa qabdi uummatni TPLF kun argitee baayikoota amma akka argitee amma qabsoon uummata Oromoo eegi jalqabde salaam baasii kan yaabbatina jechuu wantoota akkasii akkanarratti istiraatejii jijjiiranii itti fufsiisuu qabsoo kan argitee akkuma duraan fakkeen argitee uummataaf argitee dhaabota siyaasaa hedduuf ta'e yeroo ammaa kanatti akkuma argitu qabsoon keenya gaafa jalqabu maastishi afaaniin maxxanfachuu harka ol qabuu jilbeeffachuu wanni kun cufin waan kaleessa turedha argitee fakkeen godhamee deemuun kun cufin waan nama gammachiisu garuu amma immoo istiraatejii san jijjiiranii deemuu irratti wanni barbaachisu samii wal qabsiisee osoo jalqabumarraa yaada kan keerraati osoo itti aansite barakallahu fiik Ummu Bilaal. Si Hamza galatoome ittiin dhufa tarii ka'umsa bu'aawwan qabsoota musliimaa kaasisan kaasuudhaafan ture kanatti na dhaabsiste yoomaa miti. Maalli akkuma siin jedhe tarii yaaduma kee deebisuu yookiin yaadan qabus ibsuun barbaachisaa waan ta'eef qabsoon hawaasa musliimaa akkuma tuujette bu'uura guddaadha kan inni qabsoo haala sochii biyyattii keessa jiruuf taasise. Maaliif tarii mootummaa kanaan loluun akka hin danda'amne taasisee akkuma ta'etti tarkaanfiin bara 1997 hawaasa irratti fudhatame ummanni akka inni callisee galee rafu taasisee ni jira jechuudha. Garuu qabsoon ummanni musliimaa jalqabe sochiin hawaasni musliimaa jalqabe tarii gaaffii mirgaa gara nageenyaan gaafachuun qabsoo mootummaa kanaa wajjin gaggeessuun akka danda'amu kan namatti agarsiisedha jechuudha Hamza. Tarii yaada ati silaa kaaste tokkoof Hamzaan immoo faallaa isaatiin yaadni an qabu. Akkuma tarii waan kabareejii miidiyaalee alaa qabaateeti dhiibbaa uumuu danda'a. Miidiyaalee biyya alaadheetiiti miidiyaaleen biyya keessaatu iyyuu hojii akkasii akka jarriin hojjenne beekamaadha. Qabsoowwan musliimaas ta'e qabsoo kan irratti illee akka jarriin maxxansine beekamaadha. Namoonni miidiyaaleen hojii akkasii pireesiin dhuunfaa hojii akkasii hojjetan hadharratti manneen hidhaa keessa akka jiran waan isaatiif kan beeknudha. Haa ta'u malee tarii mootummaan kun akka persoonaal akka ilaallutti akka irratti hin geessisne yoo yaadillee beekaa akka irratti hin geessisne yoo callanqisiisellee dhiibbaa hiika siyaasaa guddaa qaba jechuudha Hamzaa wanti kun. Tarii uummanni kun jibbiinsa isaaf qabu hagam akka bal'atu kallattiidhaan kan isatti agarsiisudha jechuudha. Mormii adda addaa sadarkaa masjiidaatti ta'e sadarkaa naannoo iidaatti ta'e kallattii adda addaatiin mormiin inni uummatni mootummaa abbaa hirree kan agarsiisu jibbiinsa isaaf qabu kallattii adda addaatiin kan isatti agarsiisudha jechuudha. Kun immoo hiika siyaasaa guddaa qaba Hamza. Akka nama siyaasaatti dhaabbatee yoo ilaale mootummaan kun dhiibbaa guddaa qaba waan ta'eef tarii sunummaan ofiisaatii akka bu'aatti kan laallee deemnu tarii mootummaa irratti dhiibbaa uumuu jennee laaluu hin qabnu waan jedhu hin qabaan Hamza. Dhiibbaa hin uumaa tarii akka waan dhiibbaa irratti hin uumnetti yaadee akkasitti callanqisiisee haa dabarfatu malee kun ishuu guddaa taasisanii haala jarri itti yaadantu jira.
Sunimmoo akka inni dhiibbaa jaratti uumu gatii beekanuuf jechuudha. Tarkaanfii adda addaa fudhatanii kan jarri uummata naannoo masgiidaa irratti akka inni mormiin gaggeessin bakka iidaatti akka inni mormiin gaggeessin yaalanni mormii sana gaggeessu tarkaanfiin adda addaa kan inni itti fudhatamuuf akka gatii dhiibbaa akka jarra irratti gaggeessu implikeeshinii siyaasaa waan qabuuf jechuudha. Hiika siyaasaa waan qabuuf ergaa guddaa waan dabarsuuf jechuudha. Amsa sunummaan akka bu'aatti kan nu fudhannee deemuu qabnu. Inni kan biraa tarii istiraateejiiwwan nu hanga yoonaa hordofaa ture istiraateejiin uummanni musliimaa hordofaa ture hundi isaatuyyuu parsantii 90 bu'a qabeessa jedheetanii kan ilaalu. Maaliif tarii duwwaarra tokko wayyaa Hamza qabxii tokko galmeessisneerra taanaan bu'aadha jechuudha. Sana akka bu'aatti kan nu ilaallu dhiibbaa mootummacha irratti uumeera taanaan akka bu'aatti kan nu lakkoofnee deemuu qabnu malee tarii akka yaallootti ilaallee deemuu hin qabnu. Inni kan biraa istiraateejii keenya jijjiiruu qabna. Inni ganu yaa sirriidha jijjiiruu qabna. Maaliif gizee hunda kallattii tokkoon deemuu hin qabnu. Waan baraatii wajjin waan waqtiitii wajjin socho'uu qabna jijjiiruu qabna haala sanaan tarkaanfachuu danda'uu qabna jechuudha. Tarii adeemsi qabsoo uummata musliimaa sana ture haa ta'u malee har'arrattis haala qindaa'een tarii kaayyoon uummata musliimaas ta'e kaayyoon uummata oromoonni guddaan mootummaa baharree kan fonqolchanii mootummaa diimokiraatawaa ta'e karaa hundeessuuti kan deemaa jirudha jechuudha. Tarii gaaffiin uummata musliimaa jalqaba ganamarraa ala ka'u gaaffiiwwan sadi gaaffiiwwan mirgaa gaaffiiwwan siyaasarraa bilisa ta'an turan jechuudha. Tarii wanti tokko immoo karaa siyaasaatti tun jaallatiin jechuudha kan inni deemaa dhufu hamta. Kanaaf kummaanni uummata musliimaas ta'e uummata oromoo uummanni biyyattii keessa jiru hundi istiraateejiiwwan bu'a qabeessa ta'an ilaalaa haala qindaa'een haala wal dubbiseen haala wal fakkaatuun sochii kana daran finiinsee itti fufuu qaba yaada jedhudha jechuudha kan inni qabu Hamza. Maaliif ta'e kun tarii qabsoonni haala cicciteen qabsoon haala hin qindoofneen gaggeeffamu bu'aa isaas akkasuma arguu dhiisuu dandeenya jechuudha. Maanni hamma kana maaliifan sii kaasaseeti Hamza? Qabsoon uummanni musliimaa gaggeessaa ture etuu waan deeggartoota gama uummata musliimaa hin taanes ta'e akka sabaatti deeggarsii wayiitu duddubbee isaarra jiraate tarii sun qaddarullaadha waan rabbiin ni dabarse malee hin ta'u. Wanti hunduu guyyaadhuma rabbiin jette ta'a waan ta'eef haa ta'u malee etuu dudduubbeerra wanta akkasii jiraate bu'aan wayii argamuu danda'a ture jechuudha. Ammas gara fuulduraatti tarii qabsoo kanaaf hundi isaatuyyuu kaan dhiibbaa mirgaatarra jira, kaan dhiibbaa siyaasaatu jira, kaan dhiibbaa amantii isaatarra jira, dhiibbaan nummaan biyyattii sana keessa hin jiru jechuudha Hamza. Mirga ofii ifaaf bilisaan ibsachuun yakka biyyattii sana keessatti. Baatiyaati mirga kee falmachuun teerariisti si jechisiisa jechuudha. Shoror keessaadha si jechisiisudha. Manni biyya haddarratti kan jedhamaa jiru daa'imman hayyoolii barattoota ta'e hawaasni biyyattii mirga ofii falmachuudhaa bahe xixiita shabbaariyoot ta'ee jechuudha. Miidiyaa hololaa jaraatiin kan jarri hojii siyaasaa irratti hojjetan xixiita shabbaariyoot akka jarri hin taane immoo uummanni nu xixiita shabbaariyoot miti nu teerariist xiqqaa miti nu hawaasa nagahaa. Irreen keenya tokko ta'eef tokkummaadhaan qabsaaf nu ergaa jedhudha jechuudha kan uummanni dabarsaa jiru Hamza. Kanaaf maanni mootummaan kun hagam keessi isaa akka inni nyaatameef hagam kufaatiidhaaf akka dhihaate kan namatti agarsiisudha jechuudha. Kanammoo haala qindaa'een hammas hawaasni musliimaas ta'e uummanni oromoo sabni cunqurfamaan biyyattii keessa jiru hundi irree tokkoon ka'ee istiraateejiiwwan adda addaa akka ammaatti sila kaasaa turte dhimma dhaabbilee warra hawaasa jechuudha. Dhaabbilee ikonoomii adda addaa warri hawaasa qaban irratti sanuma irratti dhiibbaa gaggeessuun ofii isaatiif istiraateejii tokko jechuudha. Tarii wanti jalqabame jira jalqabbii sana immoo daran cimsinee itti fufuu qaba hawaasni keenya waan jedhudha jechuudha ilaalchi aan qabu Hamza. Sana qofas miti istiraateejiiwwan qabsoo kanaaf hin gargaaran adeemsawwan bu'aa mootummaa abbaa hirree kana hawaasa kanarraa kaasuu danda'u jedhama. Haala qindaa'een tarii kaayyoon tokkoof tokko kaayyoon uummata musliimaas ta'e kaayyoon uummata biyyattii keessa jiru tokko kaayyoo mirga ofii goonfachuuti jechuudha. Sanammoo ta'uudhaaf haala qindaa'een qabsoo kana gaggeessuun isaa dirqama ta'a jechuudha.
especially ummata muslimaatiif ummata oromoo yoo wal qabsiisne laalle wal bira qabsiisne laalle Hamza gaaffiin ummata oromoo bal'aa deebi'e jechuun indirect gaaffiin ummata muslimaa parsantii 80 olii deebi'e jechuu hin dandeenya jechuudha nama dandeessise jechuudha. Sanammoo kan nama jechisiisuuf tarii akkuma beeku haalli qabatamaa naannoo keenya jiraataan ummatni naannoo Oromiyaa yoo ilaalle parsantii 80 ol ummata muslimaa ta'e akka ta'e hin beekama. Sanarratti qabsoo kallattii kamiin iyyuu gaggeeffamu irratti ummanni muslimaa bakka hundarra jiru tarii nu muslimummaa keenyaan ala qabsoof sabummaan adda nuun baasu jechuudha. Tarii maalli hadharratti yaanni kanaan wal qabsiisee waan tokko akka yaadachiisaatti kaasee dabarfachuun barbaada Hamza. Sunis maalli ummanni muslimaa ta'e ummanni sabni biraa Oromiyaa keessa jiru hadharratti sochii akkamiiti kan inni gaggeessaa jiru jennee ilaaluun keenya barbaachisaa ta'a jechuudha. Tarii sana parsantii dhibba haaraa hinciisa haaraa hirra faara jechuu kooti miti. Garuu haala barbaadamuun sabaaf sablammii hedduu jechuudha naannoo Oromiyaa keessa kan jiru. Sabaaf sablammiin Oromiyaa keessa jiru dhiibbaatu warra hin qaqqabin immoo tarii gaafa faayidaa qofa moo biyya naannootti sana keessa kan inni jiraatu. Uummata Oromoo bukkee dhaabbatee tarii qabsoon inni gaggeessaa jiru jiraachuu danda'a. Gahaa miti sanarratti sochii barbaadamu gochuu qaba waan jedhudha jechuudha kan hin qabu. Especially uummata muslimaatiin wal qabatee qabsoon inni gaggeessaa jiru akkuma jirutti ta'etu tarii nu ummatti muslimaa dhimmi sabummaa keenyaa gargar nuun baasu jechuudha. Dhimma muslimaa keenyaa dhimmi kalimaa laa ilaaha illallah nu walitti nu hidha waan ta'eef kanarratti tokkummaadhaan qabsaa'uu qaba. Kanarratti tokkummaadhaan hirree isaa cimfatee ka'uu qaba waan jedhudha jechuudha Hamza kan inni ergaan inni marii waliin gaggeessinu kanarratti kan dhaggeeffattoota keenyaaf yaadachiisee dabarfachuu barbaadu Hamza. Tole Ummu Bilaal baarakallahu fiiki qabxiiwwan jajjabaa hedduudha kan kaafte wanni argitee duubatti namni rincee cof hin jirtu kallatti hundaan roorroon ummata keenya irratti aggaamame amantiin haa ta'uu sabummaan haa ta'uu gama siyaasanillee haa ta'uu gama dinagdeedhallee haa ta'uu ummanni biyya san keessatti nyaatee buluu yeroo itti dadhabaa jirudha. Ummanni miliyoona 18 beela'ee jedhame kan istaatiksiin irratti dhaqqabe malee bar namni magaalaa Finfinnee keessatti beela'aa jira yeroo ammaa kana. Manni maatii hunda rakkoo keessa jira. Mootummaan kun biyyatti san bar dinagdeedhallee cabsee jira. Ummanni yeroo ammaa kana biyya teenya keessatti shiroo kiiloo takka bituudhaaf birrii 100 ol namni baasa. Namni kallattii ittiin rakkatiniif kallattii ittiin hin dhiphatin hin qabu keessatti. Amantiin haa ta'u mata duree hundaan. Eegi akkas taate maaliif olitti ilaalla akkuma ati baanti? Olitti ilaaluun hin barbaachisu. Maaliif olitti ilaalla roorroon har'a mana kiyya kokkise bor mana kan kee kokkisuun hin oolu. Har'a ilma kiyya ajjeesan yookaan daa'ima kiyya ajjeesan jimmaa irratti bor iluu abbaa boora dhaqqabuun isaan oolu. Boru booran dhaqqabuun isaan oolu bor dhaqee kuunoo walloo dhaqqabuu isaan oolu kamisee. Walitti akkamitti ilaallagaa kanu nyaataa jiru garee takkaadha garee TPLFdha ummata kana hunda kan mirga dhowwee kallatti hundaan cunqursaa jiru irratti qabsaa'uun dirqama tokko taanee irratti haa qabsoofnu ummanni muslimaa qabsoo kaleessa bifa hoo'an bifa jabaan jalqabe san har'a haamilee itti deebisee akka saniidhaan qabsoo isaa finniinsee itti fufuu qaba jennee nulleen abdii qabna. Warroottan argitee immoo ummata kan hoogganaa jiran dura bu'aa deemaa jiran istiraatejii kan haala waliitaawa wajjin jijjiiraa argitee mari'achaa beektota irratti mari'ataa ulamoota irratti mari'ataa haala argitee wayitaawadhaan dhiibbaa mootummaa irratti uumuu haala danda'uudhaan qabsoo kana qindeessanii akka itti fufuu qaban inshallah nulleen abdii qabna. Barakallahu fiik jazakallahu khairan boleetitee Ummu Bilaal sagantaa keenya guyyaa dhaarratti marii eegi hammana odeeffannoowwan jiran irratti eegi xinxaalaa geggeessinee rabbi moo inshallah sagantaawwan itti aanan keessatti illee moo inshallah marii bal'aa geggeessinaa haalli yeroo ammaa kun haala yeroo mariin itti barbaachisu haala argite yeroo ummata keenyadhaaf odeeffannoo gahaa kallattii itti argisiisuu dandeenyudha jedhee amana. Barakallahu fiiki sagantaa keenya guyyaa har'aa irratti immoo atilleen argamte hirmaattee bal'innaadhaan akkasitti dhaggeeffattoota keenyaaf
yaada qooduu yaadota argitee walii lama wal fakkaatan walii faallaa ta'anillee itti keessummeessine yaadota argitee dhimma hawaasaa kanarratti haala jiruudhaan argitee waan qabsoo kana deeggaruu danda'u waan kaleessa keessa dabarra fuulduraaf immoo waan uummata keenya itti deemaa jiru kan rakkinni itti dhufaa jiru kan argitee akeekkachiisaa uummanni keenya immoo rakkinni isatti jirtu kan jalaa ba'uu kan danda'u yoo qabsaa'ee qofaadha yoo hin qabsaa'in immoo gabrummaa jabduutti seenaa jira. Yeroo ammaa kanatti baqatee namni Oromollee namni kamuu baqatee manatti galee jechuun mootummaan manatti dhufee haadhaaf ilma akka walitti ijjeessu san walitti ijjeessa ammaan boodallee itti fufa. Namni fala takka hin qabu. Falli isaa qabsaa'uu qofaadha. Qabsoo isaa tinniinsu qofaadha. Jazaakillahu khairan dhumarratti wanni ati baltee jiraate haa goolabnu sagantaa kana. Gamza tarii waan baay'ee waan hedduu kaafnee dhaggeeffattoota keenyaa fi dabarsinee jirra inshaallah tarii qabsoonni kun gama hundaan kallattii hundaanuyyuu tarii qabsoo nama tokkoof qabsoo nama lamaa qofaa miti jechuudha. Tarii biyyattiin kun yoo bilifoomse jiraattaa biyyattii keessa namni hundaaf jechuudha. Kanaaf walirratti dhiisuun akkuma tuubantu walirratti ilaaluu walirratti dhiisuun barbaachisaa miti. Tarii maanni dhumarratti kanan si kaasu qabxii duratti kaasne irratti illee hedduu kaasnee mari'annee jira. Gaaffiin uummata Oromoo maaliif uummata Oromoo qofaa miti gaaffiin akka biyyaatti biyyattii keessa jiru gaaffii siyaasaa gaaffii diinagdee gaaffii hawaasummaa jechuudha gaaffii kallattii hundaa jechuudha. Maanni hamza irratti daabboo hin deebine jechuudha uummata keenyaaf kan si gaddisiisu. Gaaffii tarii mootummaan keenya propoogaandaadhaaf mootummaan abbaa irree biyyattiin bulche jedhu digiitii 11 akka guddateedha jechuudha propoogaandaa hawwisa siyaasaatiif kan jarri gaggeessu. Hadharratti garuu gaaffii daabbootu jira jechuudha biyyattii keessatti namni sadi nyaatee buluu miti tokkollee bakka inni itti nyaataan jirredha jechuudha kan inni mul'atu. Manni al tokko naannoo balfi gatamu irratti namni balfa keessaa funaanee ala nyaatu miidiyaalee irratti ala argitu hagam keessi gubata hagam sitti dhagahama hamza biyya akkasii keessa jechuudha kan nu jiraataa jirru hadharratti tarii huwwisa siyaasaatiif propagandaaleen hedduu hin gaggeeffamu hojiiwwan misoomaa akkas hojjetamanii akkas sirriidha wanti hojjetame jiraachuu danda'a sun waan wal nu mormisiif garuu hojii sana gaaffiin mirgaa uummataa deebi'uu qaba. Gaaffiin nyaataa gaaffiin gaaffii jiraachuu jechuudha gaaffiin nyaataa hamza. Gaaffiin lubbuun jiraachuu deebi'uu danda'uu qaba. Gaaffiin yaada ofii ifaaf bilisaan ibsachuu deebi'uu danda'uu qaba jechuudha. Tarii dhiibbaa kallattii hundaa dhiibbaa gama hundaan irra jirutu uummata kana hadheeffachiisee kanaaf gahe waan ta'eef kana daran dhaggeeffattoonni keenya akkuma ibsin kanarratti hundinuyyuu bakka jiru dammaqinaan hirmaachuu qaba. Gahee isarraa bahu gaaffii seenaa bor isa gaafatuuf hundinuyyuu gumaacha ofii isarraa eegamu gumaachuu qaba ergaa jedhuudha dhaggeeffattoota keenya dhumarratti kananii dabarsu. Hamza tarii sagantaa wal fakkaatuun dhaggeeffattoota keenyaaf itti deebinutti hadhaaf kanuma wantanni dabarsuu barbaadu Hamza. Jazaakillahu khairan obboleetti kenna Ummu Bilal dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya sagantaan keenya xiinxala oduu tibbaan kana haala tibbaan kana akkana fakkaatu sagantaawwan birootti inshallah walitti deebina sagantaawwan keenya hafan wajjin turtii gaarii. kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota keenyaa sagantaa xiinxala oduu keenya kanarraa hubannoo akka argattan abdii guddaa qabna. Qabsoo fuulduratti finiinsuun al uummanni keenya carraan qabu. Amantii keenya kabajsiisuudhaaf mirga keenya kabajsiisuudhaaf kallantii hundaan qabsaa'uun dirqamaadha. Walirratti ilaaluun haa dhaabbatu. Dargaggeeyyiin bikka jirru hundaa walaa ijaarru. Haa dammaqnu wala haa dammaqsinu ijaarsi haa jiraatu. Kanatti aansuudhaan qophiin keenya imala ilmiiti. Qophii imala ilmii keenya guyyaa har'aa keessatti seenaa ajaa'ibaa qabanneessanii dhiyaannee jira. Seenaan aliiba keenyaa guyyaa har'aa sagantaawwan keenya darbanirraa adda isaan taasisaa. Mee seenaan isaanii kun maaliif adda ta'a kan jedhuudhaaf isinis
akka seenaa isaanii kana keessatti hubattan abdii guddaa qabna. Turtiin keessan nu faana haa ta'u. Musliimni hundi barachuu fadhi yookaas hin taane jiruun nu dibdi ilmi barbadi. Musliimni hundi barachuu fadhi yookaas hin taane jiruun nu dibdi ilmi barbadi. Ilmi barbadi. Imala ilmi karaa sunnaarratti. Ilmi barbadi bakkuma maratti. Qophiin imala ilmi torbaanitti al tokko isiniif dhiyaata. Fannoo fi mudannoo ulamaa'ii isin dhageessifnaa. Laggeenii fi gaarran ulamaawwan ilmii barachuudhaaf ba'anii bu'an yaadaan isin daawwachiifnaa. Ilmi barbadi. سينا شيخ جنيد محمد عبد الرحمن. شيخ جنيد محمد أكلا كوفس أوروبا بركومة كوف دبا سغليف قراني سديت قدين هررقي بها أنا غارا ملتا غند الريلي جرمون بكم تتدالتن. شيخ جنيد الرتا دالتا ملي أجتين قدني ماتين إساني جرين إساني غم غندا لافتو توان جيرانيف إجولم ما إساني غند لافتو تدبرسن. أبان إساني حواسا كيست كان كبجمانيف جالتمانيف آبدادا بكمسي إساني لفظ القرآن الرا كننچهين توس زاهدا في الذاكرة في عابدته إساني الراكن كه ماتف نمون نبروس قبرتش ربي في ولي ربي تي جراني إسايادو كناف دعائي تاسفتون إما إساني تمريعتو والأبدي قدو إساني تأمميف أباسي رف مرتي تاسفتني فلتون أين حواسننا نتشف كبجا أباس شيخ جنيد قبوف مقا إساني تين إسان هوا منو كبير جتشون تريكا نسان وامن. شيخ جنيد عمرين نسان نوتا في رودك قبت نانوار رافقاتني أسو هنديمين أبا إساني الرت لفظ القرآن قرأو جلقبن إيجي لفظي قرآن هم مرتاعي أبا إساني الرت قرآن بود نانوا إساني الرا كراسا مراسا ديمسسو فقات شدان قراتي قرآن إساني طمرن. اتيان سودان شيخ جنيد naannoo isaanii irraa osoo hin fagaatin majliisa dhiyeenya isaaniitti argamutti kitaabota fiqii kan akka muktasara safiinaa shujaa fi kan fakkaatan baratan. maatiin isaanii sheekh Junayd qiraatiin kan jabaataniif akkasumas kan dargaggooman tahuu wanta arganiif abbaa isaanii kabiir wajjin mari'achuudhaan itti fuudhuuf walii galan. maatii kabajamaarraa dubras hawadaniif kun hundi yeroo ta'utti sheekh Junayd qiraata isaanii ala ibraa sammuu isaanii tasa hin dhufne. dhuma irratti maatiin walitti qabamuun wanta yaadameef raawwachuuf tahuu sheekh Junayd majlisaa irraa waamsisuun himaniif. sheekh Junaydis maatii isaanii irraa yeroo imala ilmiif bahan irraa kaasee maatiin kun kan isaan kaaddamaa ture ta'uu isaatiin mufachiisuu hin barbaanne. mormaa ol yaada isaaniif hayyee jedheen. guyyaan cidhas murteeffamee qophiin cidhaa yeroo taasifamuu jalqabees guyyaan adanuma dhiyaatuun halkumaa fi ilmii akkamitti wajjin geggeessuun dandahama jechuun sheekh Junayd if gaafachuutti ka'e. adeemsi imala ilmii koo jalqabe dhaabbachuuf jechuudha jechuun dhiphachuuf xiinxaluu jalqaban. guyyaa hedduuf eegi yaada kana xiinxalan booda murtee gubbaadha qaban. itti barbaade argamus imala ilmi koo irraa dhaabbachuudha hin qabu. ilma namaa itti gaafatamummaan fudhadhee rakkisuun wanta sirrii miti. kanaaf fudhachuu hin qabu, biyya dhiisee godaanuu qaba jechuun murteessan. sheekh Junayd murtee isaanii irraa boodatti hin deebine. rakkina uumamu hunda ni beeku. haamilee muciyyoo yookaan misirroo miidhamus inuma beeku. garuu kun hundi
barbaacha ilmiitiin gonkumaa kan wal dorgomuu miti. Sheekh Junayd guyyaan cidhaa yeroo lakkoofsaan as gabaabatetti salaata jumaataaf ganda isaanitti dhiyaatutti salaatuuf baanii achumaan imala ilmi barbaachaaf gara maatiitti gonkumaa deebi'uu dhabuu murteessuun karaa bu'an. Firaafiixaan maatiin iyyaafatus waraabessi Sheekh Junayd nyaatee yuusuu didee. Sheekh Junayd faana isaanii dhoksanii ilmi mixachuu irratti jabaatanii itti fufan. Maatiinis dhumarratti akka fuudhuu hin barbaanneef qiraata akka filatee yeroo dhagahetti maatii misirroo dhiifama gaafatuun dhimmicha nagayaan goolaban. Sheekh Junayd ilmii filatanii maatii biraa eegii godaanan booda naannoo gaara mul'ataa waggoota 10 barnoota fiqii erga baratan booda gamaa abbaa barnoota nahawii majliisa Sheekh Muusaa Addeelletti dabalamuun kitaaba nahawiif sarfii qara'an. Sheekh Muusaa Addeelleen dabalata majliisa ilmii adda addaatti eegii ilmii funaanan booda iddoo burqaa ilmii taatetti gama dawweetti imalan. Yeroo dawwee dhaqqabanis Sheekh Junayd ulamoota hedduu carraa argachuu dandahanii ulamoota irrattis barnoota fannii adda addaa qaraniiru. Keessumattuu muftii Amaan Jiillee biratti waggoota 3 wal faana turuudhaan beekumsa isaanii kan afaan Arabaa hamma honga isheetti qara'uu dandahaniiru. Fannii afaan Arabaatiin kitaabota muxawwalaata jedhaman eegii qara'an booda gama barnoota hadiisaaf tafsiiratti ce'uuf gama raayyaa qobbotti imalan. Sheekh Junayd jaalalli isaan ilmiif qaban kan umrii isaanii ijoollummaarraa kaasee hamma lubbuun isaanii darbitetti hin hir'anne ture. Eeyyen guyyaatti yoo xinnaate sa'aa 5 hamma 6 ni dubbisu. Carraa argatan hundatti hojiin isaanii dubbisuudha. Ajaja quraanaa iqraa jedhu alima akkaan hubataniidha. Sheek Raayyaa Sheekh Muftii Muhammad Siraaj gubbatti barnoota tafsiira fi fannoota biroos baratanii ture. Muftiin Sheekh Siraaj Sheekh Junayd akka ilma isaanii fi gorsa dhiyootti taasifatanii ture. Kun kan ta'uu danda'eef tawaadu'aa fi haamilee Sheekh Junayd qaban irraa kan ka'eedha. Sheekh Junayd ibaadaa irratti murannoon isaanii kan akkaan nama ajaa'ibsiisuudha. Galgala sa'a 9 booda cinaachi isaanii ciisicha irraa ni kaha. Salaata fajrii yeroo kamuu azaanni osoo hin bahin gama masjidatti imalu. Salaata jama'aatiin gonkumaa addaan hin bahanii. Du'a isaanii dura dhibeen isaanitti jabaatee siree gubbatti yeroo ciisanitti jama'aan naannoo yeroo isaan ziyaaruu dhufanitti salaata jama'arraa yoo hafe amma booda anaaf duniyaan wamaa miti. Salaata jama'arraa osoo na hin hambisin akka lubbuu koo fudhatu koo kadhadhaa kan jedhaniin tahuu guyyaa qabrii isaanii hedduun ragaa bahaniiru. Sheekh Junayd wanta hunda dura olaantummaan islaamummaa fi ajajni rabbii raawwanna argachuun isaa yaachisiisa ture. Akka carraa tahee akkasumas haalotni tokko mijjatu dhabee fi akkasumas rakkinna afaanaa dabalatee Sheekh Junayd carraa majliisa ilmii dhaabanii qaraasisuu argachuu baatanus gocha isaaniitiin naannawa keessaa marmaaran hundatti fakkeenya guddaa turan. Sheekh Junayd majliisa muftii Raayyaa irraa eebbifamanii yeroo bahan booda ilmiin isaan baadhatan guddaa ta'us ilmiin kan quufamuu ta'uu dhabuu isaatiin sheeka isaanii muftii Raayyaa hayyama gaafatanii gama Masrii Azhar deemanii barachuuf imalatti kahan. Junayd imalli isaan gama Masriitti taasisaa turan osoo hin milkaawin Asmaraa irratti kan hafan ta'us garuu dameedhuma mana barumsaa Masrii Al-Azhariin hoogganamu leenjii barnootaa haala ammayyaawaa taheen Asmaraa irratti fudhataniiru. Sheekh Junayd imalli ilmii isaanii gama Al-Azharitti milkaa'uu baatus gama Madiinaaf Makkatal Mukarramatti imalanii mashaayikoota gurguddoof bebeekamoo irraa waggaa tokkoof ilmii mixichaniiru. Sirna hajjii eegii taasisan booda gama biyya isaanitti deebi'uudhaan hamma lubbuun isaanii dabartutti daawaa fi
irshaada irratti bobbaanii hawaasa isaanii tajaajilaniiru. Muftii Raayyaarraa erga ijaazaa fudhatan booda bakka jireenyaaf itti naannawan kan akka Asaboot, Harar, Aggaaroo, Daalattii fi Aqaaqee akkasumas magaalaa Awdaayii fi gandoota isheetti hawaasa akka sadarkaa isaatti aliif baa jedhanii qubee lakkoofsiisuunii fi barumsa bu'uuraa islaamaa barsiisuu gubbatti hojii guddaa hojjetaniiru. Sheekh Junayd bakka deeman hundatti madrasoolee fi masjiidota jiran jabeessuu fi akkasumas iddoo madrasaaf masjiidni hin jirretti ijaarsisuun beekamu. Gocha kana kan raawwachaa turan jaarraa hawaasni musliimaa akka lammii lammaffaatti ilaalamutti turee fi roorrifamaa turettidha. Eeyyan yeroo musliimtoota Itoophiyaa keessa jiraatan jedhamne waamamnu sanitti Sheekh Junayd hawaasa isaanii barsiisuuf dukkana keessaa baasuuf yeroo isaan carraaqqataa turanitti hawaasa irraa akkuma jaalala goonfatan hunda gama kaaniin warroottan fedhii dhuunfaa isaanii bakkaan ga'uuf jedhan isaan sakaaluuf yaalii hedduu taasisaa turan. Eeyyen haati hattuun ilma namantuu jedhamaami. Akkuma san jarri fedhii dhuunfaa isaaniif jilbeeffatan Sheekh Junaydis kan fedhii dhuunfaa isaaniif fiigan isaanitti fakkaatee gufachiisuuf himannaa jabaa irratti bananii turan. Akkuma jaarraa kanattis bakka adda addaatti godhamaa jiru jechuudha. Kan rabbii isaa qabatees rabbii isaaf jedhee hojjete akka bikka ga'uuf rakkinna keessatis bakka ittiin bahuun dhabne wanta beekanuuf Sheekh Junayd himannaan isaan irratti banamee kufaa taasifamee bilisaan bahaniiru. Eeyyen Sheekh Junayd diqqaaf guddaa wajjinis kan taphataniif walii galan, kan rakkate ni gargaaru, kan cinqames ni gorsu. Manni isaanii keessummaaf yeroo kamuu banaadha. Sheekh Junayd kan fuudhan obboleettii yookaan gafa alima guddaa Sheekh Muhammad Walee kan tahan addee Arabiyyaa Ahmed wajjin halkuma islaamummaa bareedduu dhaabanii wajjin jiraataa turan. Addee Arabiin abbaa isaanii Sheekh Ahmed Darraa irratti Quraana kan bareechisanii qaraanee fi barnoota bu'uura islaamaa kan akka tawhiidaaf fiqee qaraaniiru. Sheekh Junayd addee Arabii wajjin waggaa 48 kan jiraatanii fi ijoollee 12 horaniiru. Isaan 5 baratanii bakka kan gahaniif isaan 7 ijoollummaan gama fuula rabbii deemaniiru. Ijoolleen isaanii hunduu tarbiyaa islaamaa irratti kan guddatan ta'us akka isaanii karaa ilmii barachuu irratti cichanii itti fufan hin turre. Mucayyoon isaanii shamarraa takka magaalaa Finfinnee keessatti hojii daawaa irratti akka gaariitti hirmaatti. Gama biraatiin Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ilma isaanii kana fuudhee Ustaaz Abdul Mannaan Algalaaniidhaan isaan gammachiiseera. Ustaaz Abdul Mannaan yeroo gabaabaa keessatti fannoota adda addaatiin keessumattuu fannii afaan Arabaatiin gahumsa gahaa kan qabu tahee arguu isaaniitiin Sheekh Junayd akkaan itti gammadanii ture. Sheekh Junayd baatii Meey yookaan caamsa 15 2015 addunyaa kanarraa gama ganda aakiratti godaanan. Rabbiin hojii khayrii isaanii hunda isaaniif haa galmeessu. Rabbiin isaaniif haa araaramu. Nus kan karaa isaanii hordofuu irraa Rabbi nu haa taasisu. علماء ربي تقول فيه سين جالتا كان جالته وردتشي سميه ملائكة نمني حتى متين كرتم من بشام بارخ إيسا جرتو وإيسا أني إفخلتو علماء أكوجي سما يا إفادكنا يا وركي نورا إسن دبون فيهنو إجتين يدرها يوسين جراتين جرون نفدكنا ولا ألا ندالا قمنا علماء يا علماء يا حي علماء مد بكم سحاب رقى بحره يا إواد ما
ajaa'iba hada keessiina isaanii ulamaa'ee kabajee rabbii warri hin kaanna sodaatanii ulama hadaa beektoowwan diinii abidoota raasiktoowwanii ulamaan dhaaltuu ambiyaa hayyoota diinii isaan tutiisee galmaan ga'ee diinii beelaa fi dheebuu garaa ofii guduunfate. Ulamaa'ii keenna bikka hundatti jireenya isaanii umrii isaanii guutuu diina islaam tajaajiluudhaaf ijoollummaa isaanii irraa kaasanii ilmi barbaachaaf olii gad osoo imalanuu biyyoota adda addaarraa deemuudhaan barsiisaa turan jireenyi isaanii akkan kan barnoota guddaa dhaloota kanaaf ta'uudha. Fuudha halkuma dhiisanii barbaacha ilmitti imalan barbaacha ilmitti kutan Sheikh Junaid Muhammad Abdurrahman Rabbiin rahmata isaaniif haa godhu Rabbiin isaaniif haa araaramu madrasaalee masaajidaalee ijaaruu keessatti shoora guddaa taphataniiru Rabbiin hojii khayrii isaanii hunda isaanirraa haa jaalatu fakkaattota isaanis Rabbiin nuuf haa baay'isu ulamoota keenya lubbuun jiran Rabbiin umrii isaanii nuuf haa dheeressu. Rabbiin baanee di'i rabbii baruu rabbi tokkannee biyya ofirraa fagaatee dhaqee biyya namni kan beeyne harkatu nyaatee yoo dhabe gara hambee hodhanfatee meeqa kan daara qaamni isaa jittaa yoodiin barate wajjiruu musaafirummaa dursa yaadannaan waa hedduu dhageenya gurraan وأدنه دراه دبته خيسانا لبنان من دمه سلانك كنان وميه كتاب أسقه ولما أنكليسا وميه كوبسا كنو الرهيه إسلاما تائه أمة برسيسا هل قادين قدها به باديا مقالا توحيد دريسه والقيسه بكهم جلالا يا علماء هندو مسلنا كيسم برايه دبت ما دلوت مهكاران وقئ جئم برتني برسيسو وانسين نفتاتني جزاء خيسان ربي هديه بو جنتاني أكون مسينو إفاجني ولا لما أرانو بافتني بوان خيسان ملتيخنو الردلوتاني مركي در آريا أموت خيسان كل وان خليسا فشافتني يا رحماني يا النودي سأدر كاساني خندو شعلا بكم ساهمي ورهن جراح يا ربي أمري نوف ديريسي خنين جري جنة خنكي نوف كوبتشيسي ربي خياتي نوف تيسي علمائي خينيا بكهم تتي كهباك بابا هاديها جربيوتي ولا ليها أبد نوفي انتهو نوف ودي قدا علماء ولا ليها أبد نوفي انتهو نوف ودي قدا علماء دكناك ولا لما kabajamtootaaf dhageeffattoota hordoftoota keenyaa sagantaa keenyaa guyyaa kamiisaa isiniif tamsa'aa jirtu gama goolabutti deemaa jirra sagantaan keenyaa inni xumuraa sagantaa galmee seenaati qophii keenyaa galmee seenaa guyyaa har'aa keessatti obboleessi keenya Ibnu Mas'uud mata duree qaroominna jedhuudhaan qophii nuuf qabatee dhiyaate akka arban gaditti isiniif dhiyeessina turtiin keessan nu faana haa ta'u. qaroominna addunyaa teenyaaf qaroominni waan haaraa miti gaafa dachiin tun uumamtee irraa kaasee qaroominni garaa garaa dachii tana gubbatti muudatee jira ummanni dachii tana irra jiraataa ture hamma sammuun isaaf eeyyameen fayyadamee waan isaaf malu kalaqee jira waan ummanni tokko argate ilaalaa ollaan achitti argamus kan isaaf malu falataa
sababa kanaaf kanaan qaroominni dachii tana irra turan hundi isaaniitu haala fi akkaataa hawaasni tokko irra jiraatee ture irratti kan xiyyeeffatanidha. Uummanni Giriik dimokiraasiidhaan beekama. Uummanni Misri ammoo piraamiidii fi barreeffama hieroogilifiks jedhamuun beekamu. Walumaa galatti uummanni hundi waan ittiin beekamu kan mataa isaa qaba. Qaroominni kunniin cuftii isaaniitu sammuu ilma namaatiin kan kalaqamanidha. Kanaaf jabinnaa fi rakkoo mataa isaanii qabu. Fakkeenyaaf dimokiraasiin amma ittiin bulluuf mataan dhukkubaa jiru biyya Giriikii irraa kan argame ta'us hanqina mataa isaa qaba. Dimokiraasii jechuun bulchiinsa ummataa kan ummataan kennamu hiikkaa jedhamu qaba. Akka qaroomina Giriikii duriitti ammoo nama yookaan ummata jechuun warra saalli isaa dhiira ta'e qofa. Dubartoonni fi gabroonni akka namatti hin lakkaawamanii. Sababa kanaan dimokiraasiin warra dhiiraa 30% guunne qofa tajaajila. Haalli yeroo ammaa kana biyyoota garaagaraa keessa jirus kanarraa adda miti. Biyyoota akka Ameerikaa fi Awurooppaa keessatti dimokiraasiin dagaagee jira jedhamus mirgi uummataa gurraacha garuu har'a seeraan hin kabajamne. Qaroominnoonni amma dura addunyaa tanaarra turan hundi isaaniitu yeroof bakkaan kan daangeffaman turan. Biyyoonni dura qaroominnaan beekaman kan akka Giriik, Misr, Iraaq faati rakkoo hama keessa jiran. Qaroominni isaaniitis yeroo ammaa kana seenaa irratti qofa himamaa. Gariin isaanii hiyyoommatanii, gariin ammoo nagaa dhabanii rakkachaa jiru. Bakka biyyoota kanatti ammoo biyyoonni akka Ameerikaa fi Awurooppaadhaa badhaadhaa jiru. Qaroominnoonni ammaan tana Awurooppaa fi Ameerikaa keessa jiranis yoo ta'e rakkoo fi hanqina mataa isaanii qabu. Akka seera dimokiraasii warra lixatti ilmi namaa waan barbaade cufa raawwachuuf mirga qaba. Seeronni jiranis fooyyeffamuu ni danda'u. Wanti durii dhorkaa ta'e amma eeyyamamaa ta'uu ni danda'a. Fakkeenyaaf dura saala wal fakkaatu jidduutti gaa'elli raawwatamu dhorkamaa ture. Amma garuu gaa'elli kun bakka hedduutti eeyyamamaa jira. Kanaaf qaroominni akkanaa kunis gaafa tokko kasaaruun isaa hin oolamu. Qaroominna danaarra turan keessaa garuu wanti akka qaroominni islaamummaadhaa guutuu ta'e hin jiru. Qaroominni kun bakkaa fi yeroodhaan hin daangeffamu. Qaroominni kun akka isaan duraanii sammuu namaa keessaa osoo hin taane uumaa dachiif samii irraa kan uummata kanaaf kennamedha. Qaroominna hanqinni hin qabne kan kaleessa dhorkamaa ture har'as dhorkamaadha. Bakkaaf yeroodhaan hin daangeffamu. Bifaaf sanyii namaatis hin filatu. Ameerikaaf Awurooppaanis waan haga qaroominna kanaa sodaatan hin qabanii. Qaroominni kun nu morkachuu danda'a jedhanii waan amananiifis hanga danda'ameen dadhabsiisuuf carraaqqii guddaa godhaa jiran. Qaroominni islaamummaa qarooma ilma namaa waan hin taaneef kan namootan kalaqame wajjin wal hin morkatu. Qaroominni kun akkaataa ilmi namaa dachii tanarratti jiraachuu qabu seeraan lafa kaa'ee jira. Gooftaan keenya nu uume waan nuuf maluu fi waan nuuf rakkoo qabu waan beekuuf sirna kana nuuf kenne. Namni sirna kana seeraan hordofes akka fedhitti addunyaa tana to'achuu ni danda'a. Warroonni lixaa islaamummaan akka isaan morkatuu fi addunyaa amma to'ataa jiran kana akka isaan harkaa fudhachuu danda'u ni beeku. Garuu haalli musliimoonni ammatti jiran kanarraa faalladha. Warroonni lixas qaroominna kana danquuf jecha gufuu garaagaraa uummata musliimaa keessatti facaasaa jiru. Islaamummaa balleessuu akka hin dandeenye ni beeku. Garuu uummata musliimaa qaroominna kanarraa fageessuudhaan uummata dadhabsiisaa jiru. Biyyoota fi namoota ilaalcha isaanii fudhachuu didan ammoo mala itti dhahuudhaan dachii tanarraa dhabamsiisaa jiru. Wayitaa uummanni musliimaa dammaqee islaamummaatti deebi'u sababa garaagaraa uumuudhaan karaa sanarraa isaan jallisu. Sababa kanaaf qaroominni ajaa'ibaa kun hamma barbaadamuun uummata addunyaa bira gahuu hin dandeenye. Rabbiin Quraana keessatti uummata musliimaa kana isin uummata dachii tanarraa jiraattan hunda caala uummata gaariidha jedhee waame. Garuu haalli nuti itti jirru amma saalfachiisadha. Yeroo ammaa tana
musliimni bakka hundatti salphata ta'ee jiraataa jira. Wantoota ummata islaamaa salphise keessaa inni tokko barsiifata jallataa yeroo garaa garatti islaamummaa keessatti dabalamanidha. Ummanni islaamummaa fi aadaa adda baasee beekuu hin dandeenye wantoota dur aadaa tahan gara islaamummaatti dabalee waliin jiraataa jira. Dhaloonni isatti aanee dhufe ammoo waan dabalame kana ajajuma islaamummaa se'ee itti fayyadamaa jira. Namoonni aadaa fi amantii walitti borcanii waliin jiraataa jiran waytaa gara naf hadiisaa akka deebi'an itti himamu ammoo ni dallanuu. Sababa garaa garaa dhiyeessuudhaan karama sanirra turuu. Qaroominni islaamummaa ol kaasuun musliima salphina keessaa baasuun yoo barbaadame aadaleen akkanaa kunniin islaamummaa keessaa baafamuu qabu. Yeroo kana jennu garuu aadaan cuftii isaa rakkoo qaba jechuu miti. Aadaleen islaamummaa wajjin walitti bu'an cuftii hafuu qaban. Kanneen ummataaf faayidaa qaban kan islaamummaa walitti hin buune ammoo haala hawaasa tajaajiluu danda'aniin dagaagfamuu qaban. Dhimmoota islaamummaa keessatti dabalamanii danqaa qaroominna kanaa ta'an bakka afuritti qoonnee ilaaluu dandeenya. Isaanis aadaa islaamummaa dura ture, aadaa ummata biraa irraa waraabaman, wantoota diinii keessatti uumamanii fi gosummaadha. Islaamummaan waytaa gara naannolee garaa garaa babal'ataa deemu sanitti ummata aadaa garaa qabu waliin walitti dhufe. Daa'ileen ummata san gara islaamummaa yaamanis beekumsi isaan diinii irraa qaban hedduu jabaa hin turre. Waan itti himame qofa ummataaf dabarsan. Haala kanaan aadaa badaa fi gaarii adda fooyanii beekuu hedduu rakkisaa ture. Kanaaf aadaan ummataatis amantii islaamummaa waliin walitti makamee gaggeeffamaa ture. Akka seera shari'aatti dhimmi orf jedhamu aadaa namoota kan quraana fi hadiisa walitti hin buune islaamummaatti akka dabalaman ni godha. Garuu bakka beekumsi shari'aa alaafaa ta'etti dhimmi kun amantii islaamummaa keessatti rakkoo hamaa geessaa ture, geessas jira. Fakkeenyaaf akka amantii hinduutti gaafa cidhaa uffata diimaa kaayyachuun dirqama. Uummanni duraanii hindu keessa ture waytaa gara islaamummaa seenu gaafa cidhaa isaaniitiif uffatuma kana godhataa turan. Uffata diimaa uffachuun rakkoo hin qabu ta'a. Garuu ajaja rasuulaa kan ummata amantii biraa irraa adda tahan jedhu faalleessa. Dhimmi lammataa qaroominni islaamummaa danqee aadaa ummata ollaa irraa garagalfamuudha. Ilmi namaa yeroo hedduu ollaa isaa irraa waan barbaade ni fudhata. Fakkeenyaaf ayyaana mawlida nabii ayyaaneffamuun kan jalqabame biyya Misritti. Ummanni kiristaanaa biyya Misrii kan Koptik jedhaman guyyaa dhaloota Iisaa jedhanii kabajaa turan. Musliimoonni biyya Misrii jiraatanis nutis waan kana yoo raawwanne hoo jedhanii jalqaban. Yeroo mawlidni ayyaaneffatamuu sirbii sirbamuuf weedduun rasuulaaf godhamu cuftii isaatu islaamummaan kan wal faallessuudha. Inni biraa ammoo siidaa qabrii irratti tolfamuudha. Siidalee fi manneen qabrii irratti ijaaraman cuftii isaanii turtiin booda iddoo amantiin itti gaggeeffamu ta'anii jiran. Inni kunis amantii garaa garaa irraa kan fudhatameedha. Biyya Hindii keessatti qabriin Sheekh Mu'inniid Chaastii amma gara iddoo ibaadaatti jijjiiramee jira. Qabriin kun ummata musliima qofa osoo hin taane ummata hinduutinis ni ziyaarama. Asuma biyya keenyattis Sheekh Huseenin yaadachuuf jecha siidan ijaaramee jira. Amma ammoo dhimmi kun jijjiirama. Ummanni akka dirqama amantii tokkotti fudhachuudhaan naannoo dirree Sheekh Huseen jedhamu kana dhaquun wantoota islaamummaa wal faalleessan hedduu raawwachaa jiru. Wantoonni akkanaa kun qajeela amantaa kiristaanaarraa kan waraabameedha. Warri kiristaanaa malaa'ikoota garaa garaa yaadachuuf jecha bataskaana ijaarataa turan. Ummanni keenyas waan akkanaa garagalcheet waliin rakkataa islaamummaa irratti danqaa ta'aa jira. Bid'aan yookaan wantoonni ummaa keessatti uumaman ammoo rakkoo sadaffaa islaamummaa danqanirraayi. Hordoftoonni amantii kiristaanaa hinduu fi filosoofii giriikii dhimma mistiizim jedhamu qabu. Akka yaada kanatti ilmi namaa haala gaarii keessa taa'ee yoo rabbii gabbare rabbii isaa ijaan arguu danda'a. Dhimmi kun jaarraa 8ffaa keessa gara islaamummaa seene. Namoonni biyya Masrii fi Suuriyaa keessa jiran yaada kana islaamummaa keessatti facaasuun ummata jallisuu jalqaban. Ilaalcha isaanii kan dhugoomsuuf ammoo
hadiisotaa fi oduu sobaa garaagaraa akka waan rasuulli jedhanii fakkeessuun islaamummaatti dabaluu jalqaban. Haala kanaan bid'aan islaamummaa keessa seenee namoonni kunniin ilaalcha xariiqaa jedhamus islaamummaatti dabalan. Xariiqa jechuun daandii jechuu yoo ta'u namoonni isaan duuba dhufanis ilaalchuma kana qabachuun xariiqaa hedduu uumaa maqaa qaadirii tijaanii jedhu moggaasaa islaamummaa keessatti bid'aa babal'isan. Bid'aan haala kanaan seenee ummata islaamaa jidduutti garaagarummaa uumuudhaan gareeleen garaagaraa akka uumaman karaa banee gareen kunis gara gosummaatti jijjiiramaa dhufe. Wantoonni islaamummaa irratti dabalaman hundi isaaniitu bid'aa jedhaman. Bid'aan ammoo daandii jallinnaati. Jallinni ammoo azaabatti nu geessa. Bid'aan amantii keessatti dabalaman ummatni muslimaa ija shakkiitiin akka wal ilaalan godhee jira. Namni tokko ilaalcha takka qabatee yoo dhufu namnis isa hordofaa, kan biraatis ka'ee ilaalcha biraa lallabaa, innis hordoftoota argata. Haala kanaan tokkummaan muslimtootaa diigamaa dhufe. Qoqqoodaminsi kun ummata muslimaa duraan miidhee jira. Tokko taanee wal qabannee daandii dhugaa kan ummata biraa irraa nu takaalee wal amantaa fi jaalala nu jidduu jiru fageessuun hammeenya nu keessa naqee. Adawwiin islaamaa ammoo dhimma kana waan barbaadaniif duuba ta'anii walitti nu buusaa jiru. Garaagarummaa uumaman kana fala itti godhuudhaaf jecha ilaalchonni biraa islaamummaa keessa seenanii jiran. Kana keessaa inni tokko mazhaba jedhama. Mazhaba jechuun amantii osoo hin taane karaa amantii keenya ittiin geggeessuuf fayyadamnuudha. Addunyaa kanarraa mazhaba afuritu jira. Mazhaboonni kun islaamummaa karaa qajeelaa qabsiisuu irratti gahee guddaa gumaachanii jiran. Hundi isaaniitu humna isaaniitiin islaamummaaf waan gaarii hojjetanii jiran. Garuu isa tokko adda fooynee isa kaantu sirriidha jechuu hin dandeenyu. Hundi isaaniitu carraaqqii ilma namaatiin kan uumaman waan ta'eef muuda qabaachuu malu. Muuda bas keessaa baafnee qeequu hin dandeenyu. Hayyoonni mazhaba kana jalqaba barsiisan afraanuu Maalik, Hanafii, Shaafi'ii fi Hanbaliin wanti isaan hojjetan kun rakkoo qabaachuu waan maluuf waan akkanaa yoo argine gara quraana fi hadiisa akka deebi'uu qabu nuuf dhaamanii. Ilaalchonni afraan armaan olitti ibsine hundi isaaniitu qaroominna islaamummaa daran miidhanii jiran. Warroonni lixaa ammoo qaroominna islaamummaa waan hunda caala waan sodaataniif isa dadhabsiisuuf jecha qileen isaan hin buune hin jiru. Aadaa islaamummaa keessa hin jirre faarsuun akkasumas gargaarsa gochuun akka babal'atu godhu. Aadaa isaanii kan islaamummaa miidhuu danda'u ammoo akka fudhannu nu godhu. Gareewwan garaagaraa uumaman hunda duuba dhaabbachuudhaan akka wal nyaannu walitti nu ergu. Miidiyaalee garaagaraa fayyadamuudhaan haamilee nu cabsuuf yaalu. Musliima islaamummaa seeran qabatee deemu yoo argan akka inni ofitti qaanfatuuf jecha dararaa hedduu irraan gahu. Miidiyaa qabanitti fayyadamuudhaan olola dharaa sammuu ilma namatti guutu. Yeroo ammaa tanatti musliimni ani cichaadha jedhee dubbatu hedduu hin jiru. Hundi isaatu akkas jedhee dubbatuu ni sodaata. Miidiyaan warra dhihaa jecha cichaa yookaan akraarii jedhu kan shororkeessummaa fi finxaaleessummaan wal qabsiisate dhiyeessu. Cichaa mankararsaa jechuun nama waan tokko irratti sirritti cimee hojjetu jechuudha. Haala gariin yoo cichaa taane hawaasa kana hedduu fayyaduu dandeenya. Faallaa isaatiin miidhaa guddaa geessina. Musliimoonni gara quraana hadiisaa deebi'anii cicha osoo tahan qaroominaa fi humna isaanii kan durisanitti deebi'uu ni danda'u. Kanaafuu wantoota yeroo ammaa kana danqaa nutti ta'a mataa gannu qabachiisaa jiran kana ofirraa dhiibnee kaasuu qabna. Gama quraana hadiisa deebi'uudhaan olaantummaa keenya daran mirkaneessuu qabna. Dhugaan islaamummaa quraana hadiisa irra jira waan ta'eef isa barbaaduu qabna. Musliimoonni duraan turan quraana hadiisa qabatanii waan deemaniif addunyaa bal'aa Chaayinaa hanga Awurooppaa jiru bulchuu danda'aniiru. Amma garuu nuti hadiisaaf quraanaa irraa waan fagaanneef masjiiduma keenyayyuu to'achuu hin dandeenye. Kanaafuu hawaasni muslimaa roga hundaan of jabeessuu qaba. Masjiida qofatti osoo hin daangeffamin gama siyaasaatiinis gama dinagdeetiinis jabaatuun nurraa eegama. Islaamummaan dur sadarkaa jabaarraa turte. Gama saayinsii fayyaatiin
qaroominna guddaa keessa turre maqaan argama saayinsii garaagaraa islaamummaarraa argamaa turan garuu islaamummaan ummanni jiran moggaasa garaagaraa ummata jaahilaa akka Roomaa fi Giriik irraa fudhataa turan gaafa islaamummaan dhufte irraa kaasee wanti cuftii gara islaamummaa deebi'ee kanaaf maqaaleen akka aljeebraa algooriizimii jedhan ragaadha amma garuu sadarkaa tanaarra hin jirru nutis of gannee jirra warri lixas daguu teenna tanatti fayyadamuun nu ukkaamsee jira haa ta'u malee akka warri nuu fedhe kanatti callisnee hafuu hin qabnu mataa ol qabachuuf ammoo quraanaaf hadiisatti deebi'uu qabna aadaa gama islaamummaa dabaluutan quraanaaf hadiisaa wal taatu ta'uu qabdi ummata biraa irraa ergifanna taananis waan islaamummaan wal hin dinne ta'uu qaba rabbi diinii guutuu godhee nuuf kenne ibaadan itti dabalamuuf hir'ifamu hin jiru gosummaa fi firqaan akka faayidaa nuuf hin qabne arginee jirra argaatis jirra waan kana cufa haala islaamummaan barbaaduun qabannee deemna tanaan rakkoo takkaan maletti ni moohanna akkuma duri mataa ol qabannee deemna isa kana dinnee wallaalummaa teenna kana keessatti hafna taanaan garuu salphina daran tana caala hammaattu keessa seenuuf deemna eeyyan akkuma seensa keenna gubbatti tuquudhaa yaallen diiniin kun diinii guutamaadha rasuulli keennas alayhi salaatu wassalaam wanni isaan irratti nu ajajaa turan diinii keessatti wanta haaraa uumuurraa akka of tiksinuudha yeroo ammaa kanatti addunyaa kana gubbatti qaroominni qaroo islaamummaa gahu hin jiru ka yerootti hin haaroomfamne qaroominni ummata awurooppaa fi ummanni ameerikaa ummanni giriikii kun hunduu bu'aa dhabeessa fasalaadha qaroomin isaanii waytaawaadha qaroomin isaanii namattu khalaqi qaroomin islaamawaa garuu kan khaliqni min sabi samaawaati wal ard kan argitee haaromfamuun barbaachifne kan jaarratti argitee bifuma tokkoon fuulduratti imaluudha islaamummaa keessatti wanta haaraa dabaluun hin jiru islaamummaa kan addaan babaasanii cicciruudhaaf diinonni keenya ganamaaf galgala dadhabaa jiru maal jennaan qaroominni islaamummaa kun qaroominna isaanii akkuma salphaadhaan akka caccabsee burkuteessee lafatti raru ni beeku kanaaf ammoo argitee firqaa hedduu uumuudhaan firqoota adda addaa uumuudhaan islaamummaa kana dadhabsuudhaaf yaalii guddaa taasisu nutammoo haa dammaqnu nutammoo dammaqnee of eeggannoo haa taasisnu ka keenya taa deebinu bikki keenya ammoo quraanaaf hadiisatti deebi'uudha quraanaaf hadiisatti yoo deebine ni injifannaa ni mo'annaa kanaadha fallii yoo kun immoo ta'uu baate isaan jalatti bitamnee dhiitamnee salphannee akka jiraataa jirru kanatti itti fufna yookaan ammoo daran kana caala hammaataa deema. Yaa Rabbanaa si kadhannaa gammachuu biyya lamaanii rahmatummaa kan keetiini nu milkeessi duniyaa diini. Yaa Rabbanaa si kadhannaa gammachuu biyya lamaanii rahmatummaa kan keetiini nu milkeessi duniyaa diini. Yoo nu beekaa jallannee amreen nutti jallataa. bal'oon nutti dhiphata balaan nurra dhaabbata gufanni dawaa diinii daran nutti baay'ata kanaaf waa'ee akka taate of eegaa waleta fayyee bira dhaabbata waan dur tare toobata waan dorgamne eeggata waan hundeessaa hojjeta of eeggatan ol eeggatan kenna rabbi kadhatanii. rahmatummaa keessanaani nu milkeessi duniyaa diini. Diini saa'ol nu qabe rabbiin nu fadagaagsu amantiin diini islaamaa kan himmataarraa faarsu amantiin namna manee lubbuu caalaa bittaansu kan rakkoo duniyaa akhiraa furee nama baraarsu kan khaliqaan makluuqa jidduu walitti araarsu
ديني ظلمي لدمسي عدلي بياف مقرسو هرا برنا ما ملكسو أمري ربي قناني رحمة ما بيسناني نملكسي دنياتي kabajamtoota dhaggeeffattoota hordoftoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aaf qindeeffannee qabannee dhiyaannee kana fakkaatu sagantaa guyyaa har'aa kan qindeessee isiniif gaggeessaa ture ana obboleessa keessan Hamzaa Booranaati akkuma seensa keenya gubbaa irratti deeggarsa raadiyoo daandii haqamaaf taasifamu hunda irratti hundi keessan akka hirmaattan waamicha keenyadha raadiyoon daandii haqaa sagalee keessan sagalee keenya hundaati sagantaa guyyaa har'aa gama kutaa teeknikaatiin kan nuuf qindeessaa ture obboleessa keenya Abul Khayridha hamma sagantaa keenya itti aanutti deebinee wal arginutti beeksisa kanaadhaan asumaan nagayaatti isiniin jenna beeksisni kun gama toora WhatsAppiif gama toora Facebook keenyadhaan inshallah isiniif tamsa'a hamma sagantaa keenya itti aanutti deebinee wal arginutti beeksisuma kana wajjin asumaan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Media Radaha Me dagi fadang Radio Dandi Haga Radio Dandi Haga Radio Dandi Haga Radio Dandi Haga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرا كانت هواسن كينيا كان عمري كتا كمو كيسا ترغم توانو ميديا جل أوليرا لمين كتا عمري كمو كيسا ترغم ميديا قبت هركتو تتهي ملتما ميديان إلما نما فئي بورا كان جرمان كانت أفتا في منت برباچ ساتهيرا هواسن ميديا دان هم نجباك أبو الدنيا كون كولاتشيسا حواس بتاجرا قبطمو كانان مائفي قباتشون يوكان اومون اكام برباتشيسا تاونيسا شكين قبو دمك انسا سمو حواسا قم فويسون ودين فنو مجالواف اغاف ميديا افي كم بيكم ساومشو جراتشونيسا مرتيسا دا اولولوتا ميديا ابنمان اساني كم بروتاني تالي فمانيت ارقاوان صبا افرا اتسوف سريسو كيست ميديان غاي في سادا قبا بورما كانان راديون داندي حقا يادا كوري كينياف اكسمس عليموتاف اوبليوان كينيان ايغي هونديفامتي غما حواسا ايشيت تمساو ايغلتي جلقبي هانقين اوديفانو حواسا مسلمه گدوتي جرو حمدن ديتي ايشيتين غوتوداف يالي برباچسوند تاسيسا ارغمتي رادهان رورو حواسا رتكلتي اداداتين اغاما ماجرو خردفا حواس بلطاف ساتلا ترتجرتي راديون دانديا تورا سباهي ما حواسف تقبون ملوت كند سغنتا ايشي تمساسا ترتيتي رادهان حواسني عقيدة قلقلو إسا أكبيكوف عقيدة الرتقية فتي برنوت عقيدة قلقلو كنا ترتجرتي راديون داندياكا hojiiwwan hojjeta jirtuun dabalat hojiiwwan biroo hojjechuuf karoora baafattee raawwii isaaniif sochaati argamti hojiiwwan raadiyoon daandiyaqaa hojjetan itti fufaansa akka qabaataniif hojiiwwan karoorfaman akka gama lafatti bu'aniif kana caala hawaasa tajaajiluu akka danda'amu deeggarsi hunda keessanii ishee barbaachisa raadiyoon daandiyaqaa sagalee hawaasa bal'aati raadahaan kiyya keet kan keenya hundaati kun ta'uu isaatiin hawaasni muslimaa hunduu raadiyoo daandii haqaa cinaa akka dhaabbatuuf deeggarsa barbaachisu akka taasisu waamicha keenya dabarsina raadaa gaaruun hanqina odeeffannoo hawaasa keenya gidduutti jiru cufuuf yaalii taasifamu haa deeggarru raadaa gargaaruun baadiyyaa adda addaa keessatti sababa diinitiif obboleewwan keenya roorrifamaa jiraniif sagalee haa taanu raadaa gargaaruun hawaasni aqiidaa qulqulluu aqiidaa jallataarraa akka of eeguuf yaalii taasifamu haa deeggarru raadiyoo daandii haqaa gargaaruun qabsoo hawaasa muslimaa haa deeggarru raadiyoo daandii haqaa 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 kan gargaaruu barbaadan teessoowwan armaan gadiitiin akka nu argachuu dandeettan isiniif
ibsina biyya Saudi Arabia magala Makka lakkoofsi bilbilaa duwwaa 5364 maqaan abbaa biyyaa magala Riyadh lakkoofsa bilbilaa duwwaa 5 maqaan Abu Abdul Ghaffar magala Jiddaa lakkoofsa bilbilaa duwwaa 5 maqaan Hayat Muhammad magala Al-Qasim lakkoofsi bilbilaa duwwaa 5 maqaa Fatiha Umar akkasumas lakkoofsa bilbilaa dabalataa duwwaa 5 maqaa Zamzam Heeyi magala Dammam lakkoofsa bilbilaa duwwaa 5 maqaa Alimma Jamal Ali magala Jizan lakkoofsa bilbilaa duwwaa 5 maqaa Zahra Imam biyya Oman lakkoofsa bilbilaa duwwaa 968 maqaan Rabia Muhammad biyya Qatar lakkoofsi bilbilaa duwwaa 974 maqaa Abu Abdullah Hamza Kuwait lakkoofsi bilbilaa 9878 yookaan 5 maqaan Ziyaa Zakir United Arab Emirates Sharjah fi naannawa ishee lakkoofsa bilbilaa duwwaa 5 maqaan Abdallah Umar teessoowwan biyyoota fi magaalota biroo akkuma irratti hojjannee xumurreen isin beeksifna jaalleewwan keenya paayipaalii fayyadamtan haala salphaa ta'een websaayitii keenya kan raadiyoo daandii haqaa www.dandihaqaa.net gubbatti gumaacha keessan nuuf dhaqqabsuu ni dandeessu raadiyoo daandii haqaa tumsuun hawaasa keessaniif sagalee tahaa raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa muslimaa bal'aati raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa raadiyoon daandii haqaa raadiyoo haqaa dhaabbatti qabsoo dhugaa rabbuuramtee miidiyaa hawaasa bal'aa ibsituu dukkana wallaala raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa